Hayyee Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isinin jechaa hordoftoota keenya kabajamoo iddoo garaagaraatti argamtan barattoota kiyya jechuudha. Saayinsii walii galaa kan kutaa 8ffaadha hanga boqonnaa jahatti waraabee guutuu isaa isiniif gallakkisee turuun kiyya ni yaadatama yeroo baatii ji'a kan caalu dura jechuudha. haa ta'u har'a immoo viidiyoo biroo boqonnaa torba waa'ee ta'iiwwan uumamaa kan jedhu wajji wal qabatu boqonnaa kana jechuudha hamma danda'ametti viidiyoo isaa guutuu isaa kunoo viidiyoo kana keessatti isinii qabadhee tan dhufee jira nu hordofaan gaa akkuma jalqabaa afeeraa kiyya isiniin jedha. Boqonnaa kana keessatti waa'ee ta'iiwwan uumamaa sila waa'ee uumamaa jechuudha. Uumamni kuni ta'iiwwan akkamii akka qabu taateewwan akkamii akka keessatti raawwatamu kan jedhu kana gaa ni ilaalla. Fakkeenya seensa waan jedhu kana irratti seensa boqonnaa kana irratti jechuudha. Boqonnaan kun dameewwan fiiziksiiti. Akkuma jalqaba duraan ibsaa turre saayinsii waliigalaa kun barnoota gurguddaa damee gurguddaa sadii kan of keessatti hammatee jiru yommuu ta'u innis baayoloojii, keemistirii fi fiiziksiidha. Boqonnaan torba waa'ee damee fiiziksiiti. Boqonnaan kun jechuudha dameewwan fiiziksii keessa waa'ee optiksiidha. Damee fiiziksii keessa waa'ee optiks isa jennu jechuudha. Waa'ee optiksiidha. Waa'ee sagalee, waa'ee ho'aa, waa'ee electricity, waa'ee magnetism kan jedhu kana jechuudha. Boqonnaa kana keessatti jechuudha irratti xiyyeeffatee kan qophaa'e boqonnaan kun yommuu ta'u jechuudha. Inninis optiksii keessatti gaa yaadarimeewwan ibsaman keessaa waa'ee maddoota optiksiin gaa sila waa'ee ifaa kan qo'atudha. Inni optiksii kana keessatti jechuudha yaadarimeewwan ibsaman kan waa'ee maddoota ifaa, waa'ee amaloota, waa'ee ta'iiwwan ifaadhaan wal qabatan bal'inaan kan ibsamee jirudha. Maddoonni ifaa akkamii, ta'iiwwan ifaa akkamii, amaloonni ifaa waan jedhamu jechuudha. Damee sagalee keessatti akkasuma damee sagalee keessattis yaadarimeewwan waa'ee uumama sagaleedhaa ilaalchisee, waa'ee haala tatamsa'ina sagaleedhaa, waa'ee balaqqeessa'uu sagalee, waa'ee yaadarimeewwan waa'ee faalama sagaleetiin wal qabatan kan as keessatti jechuudha ilaallu tahaa jechuudha. Akkasuma yaadarimeewwan hiika waa'ee ho'aa, waa'ee temperature, waa'ee daddarbuu ho'aa fi wantoota ho'aa ittisan jechuudha. Wantoota ho'aa ittisan maal fa'aa akka ta'an akkasuma gama birooti waa'ee daandii elektiriikii salphaa ijaaruudhaaf waa'ee ruqoolee barbaachisan fakkeenya walitti akkamitti akka ijaaruu dandeenyu, waa'ee maagneetiidha, amaloota maagneetiin qaban, sararoota humna maagneetii fi faayidaa maagneetiin ilma namaatiif qabu as keessatti jechuudha. Boqonnaa kana keessatti ni ibsama. Akkasuma ammas fakkeenyaawwan garaagaraa yaadarimeewwan kunniis ibsaan akkasuma fakkeenyaawwaniin yaalii garaagaraa dalaguudhaan fakkeenyaawwan probleemota adda addaa boqonnaa kana keessatti kan hojjetamee jiru kan hojjetnu walumaan ta'a jechuudha. Mee gara ifaa yoo dhufnu ta'iiwwan ifaa jedha. Ta'iiwwan ifaa taatee ifaa jechuudha. Damee fiiziksii ta'ee jechuudha. Damee fiiziksii waa'ee uumamaa jechuudha. Waa'ee uumamaa fi amaloota ifaa. Ifni akkamitti akka uumamu just akkasuma amalli ifaa akkam akka ta'e. Waa'ee ifaa, waa'ee amaloota ifaa kan qoratu damee barnoota fiiziksii keessaa optiks iseenudha jechuudha. Ifti akaakuu dambalii keessaa tokko ta'ee wantoota naannoo keenyatti argaman irra qubachuun gara agartuu ija keenyaa gahuun akka arginu nu taasisa jedha. Look, ifni tokko akaakuu dambalii keessaa dambalii jechuudha. Akaakuuwwan dambalii ifaa, dambalii sagalee, dambalii ifaa, dambalii bishaanii jira. Akaakuuwwan dambalii kana keessaa dambalii bubbee fakkeenya jechuudha. Keessaa tokko ta'ee wantoota naannoo keenyatti argaman irra qubachuudhaan wantoota waan jedhamu kana irra qubachuudhaan gara agartuu ija keenyaa arginu gara agartuu ija keenya gahu as deebi'e jechuudha. Ofirra as deebi'uudhaan balaqqeessuudhaan gara agartuu ija keenyaatti as deebi'uudhaan ratinaa ija keenya irra qubatee akka nuti waan san fakkaattii waan sanii akka nuti arginu ifni taasisa jechuudha. Kanaaf ifni akaakuu anniisaati. Ifni ammas akaakuu anniisaati. Anniisaan ifaa immoo jireenya lubbu qabeeyyiitiif baay'ee barbaachisaadha jedha. Annisaan jireenya lubbu qabeeyyiitiif baay'ee barbaachisaadha. Yoo ifni hin jiraanne lubbu qabeeyyiin akka biqiltootaas nyaata mataa isaanii qopheeffachuu waan hin dandeenyeef lubbu qabeeyyiidhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf ifti guddina biqiltootaatiif barbaachisaadha. Yoo ifni hin jiraanne biqiltoonni hin guddatan.
guddinni biqiltootaa hin jiru jechuu ni dandeenya. Yoo ifni ho'a maddisiisuuf ammas ho'a waan akka jenereetara yookaan fakkeenyaaf soolaara garaa irraa ifni akka maddisiifamu ho'a guddachaa oolee galgala waan ifuuf ho'a maddisiisuudhaaf illee ifni baay'ee murteessaadha baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kuni ta'iiwwan ifaati. Maddoota ifaa yoo ilaallu mata duree itti aanu keessatti immoo waa'ee maddoota ifaati. Wantoonni ifaa maddisiisan bakka gurguddaa lamatti qoodamaa jedha. Ifaan akkamiin madda? Maaltu ifaa akka maddu taasisa? Wantoonni ifaa maddisiisan bakka gurguddaa lamatti qoodamaa jedha. Isaanis maddoota ifaa uumamaa fi maddoota ifaa namtolchee jedhamuudhaan bakka lamatti qoodama jedha. Maddoonni ifaa uumamaa akkamii? Natural li kan ifaa akka inni maddisiifamu akka inni ifaan uumamee akka inni hojjetamu akka inni ifu kan godhu jechuudha. Maddoota ifaa uumamaa kan jedhaman hin jira yoo dhufne maddoota ifaa uumamaa kan jedhaman kanneen ifaa ofirraa uumaman burqisiisanidha. Ifaa direct ofumarraa uumamaniin kan burqisiisan jechuudha. Fakkeenyaaf aduun sirna soolaarii isa guddaa keessoo isaatti walnyaatinsi keemikaalaa gaggeeffamuudhaan jechuudha. Keessoo isaatti walnyaatinsi keemikaalaa gaggeeffamuudhaan ifni ifuudha jechuudha. Kanaaf ifaa ofirraa uumaman kan burqisiisanidha. Ifaa ofirraa uumamaniin kan burqisiisan maddoota ifaa uumamaa jennaan. Fakkeenyaaf aduu, urjii, raammoowwan ifaa. Raammoowwan yoo fudhannes raammoon lafarra deemtu ta'an ifaa qabdu jira. Qurxummiiwwan ifaa qabantu jira. Kanneen kana fakkaatan ifaa uumamaan Rabbiin itti kennee jira jechuudha. Kunniin ifaa uumamaa jennaan. Ifaa uumamaa kanarra dhaabbachuudhaan ifaan namtolcheen garaagaraa qophaa'ee jira. Fakkeenyaaf yoonii fi aduu fudhanne. Aduurraa soolaarii adda addaa soolaarii kan jedhaman kan ifaa guuttachaa oolu akka ifaa maddisiifamu kan taasisanii jechuudha. Ifaa maddoonni ifaa kanneen biroo namtolcheedha. Maddoonni ifaa namtolcheen harka namaatiin jechuudha. Maddoonni ifaa namtolcheen harka namaatiin kan tolfaman yommuu ta'u, tolfamanii maal godhan ifaa kan maddisiisanidha isaanis. Fakkeenya ibidda yoo fudhanne. Ibiddi harka namaatiin kasala yoo fudhanne kasalli mukarraa qophaa'aa deebi'ee qabatee ifaa maddisiisaa jechuudha. Aampuulii yoo fudhanne balbii yookiin aampuul kan jennuun kana aampuuliin namaa hojjete. Maal gooti ifaa maddisiifti. Bu'uura elektirikisiitii godhachuudhaan ifaa maddisiifti jechuudha. Tiriika yoo fudhannes dungoo yookiin shaamaa yoo fudhannes kanneen kana fakkaatan hundinuu ifaa maddisiisu garuu immoo maddoota ifaa namtolchee jedhaman jechuudha. Kan namaan hojjetaman waan ta'aniif jechuudha. Kabira balaqqeessa'uu ifaati. Ifni kun akkamii balaqqeessa'a? Balaqqeessa'uu ifaa waan jedhamu wajjin kan wal qabatu yoo dubbannu balaqqeessa'uu ifaa jechuun maal jechuudha duratti kan jedhu yoo du'allu ifni dirra yaa'aa maatarii tokko irra yommuu qubatu dirra yaa'aa maatarii jechuun fakkeenyaaf daawwitii ammaasitti daawwitii kana yoo fudhanne daawwitiin kun jechuudha akka maatariitti nu tajaajila yookiin wantoota amma ifni dirra yaa'aa maatarii kanarra tokko irra yommuu qabatu asirra yommuu ifaan dhufee xiyya battallee kanaan ifni dhufee gisee bakka kanarra akkana yeroo qubatu kallattii isaa jijjiiruun gara duubaatti deebi'aa jedha. Kallattii isaa jijjiiree gara duubaatti akkana ol deebi'aa jedha. Kallattii jijjiiruun gara duubaatti deebi'aa jedha. Amalli ifaa kallattii bakka wantoota irra qubate sanirraa balaqqeessuudhaan kallattii isaa jijjiiree ofirra deebi'uudhaan kun maal jedhama? Balaqqeessa'uu ifaa jennaan jechuudha. Balaqqeessa'uu ifaa jedhama. Balaqqeessa'uu ifaa kana keessatti kofa uumamutu jira. Tokko ifaan kallattiidhaan maddoota ifaarraa gara wantoo maatarii jedhamarra yeroo qubatu xiyyaa battallee jedhama. Kallattiin ka deemu kun maal jedhama? Xiyyaa battallee jennaan. Xiyyaan balaqqeeffame immoo kan xiyyaa balaqqeessa'uu jennaan. Kan balaqqeeffamee deeme maal jedhama? Balaqqeessa'uu jennaan. Kanaaf wantoo as jiru kanaa fi wantoota waan as jiru kana yookiin daawwitii kanaa fi xiyyaa battallee fi xiyyaa balaqqeessuu kan jedhamu kanarra jidduutti maaltu uumama? Kofaa uumama jechuudha. Kofa waan jedhamu jira as jiddu kofaa uumama. Kofti kunis teettaa waan toottaa errii waan jedhamu jira. Kofa teettaa waanii fi teettaa waanii fi teettaa ayi teettaa errii jedhamee jechuudha. Akkasuma xiyyaa yaadaa ijaajjoo kennuun jechuudha. Sarara yaadaa kan jedhamu jira. Sarara yaadaa isa kana qat jedhee gad dhaabbatu kana kun sarara yaadaa jedhama. Sarara yaadaa gara biraatiin ijaajjoo jennaan jechuudha. Ijaajjoo jennaani. Akka kanatti koftii kun fakkaatu balaqqeessa'uu ifaa ijaajjoo fi balaqqeessa'uu ifaatiin koftii kun uumamuu danda'a jechuudha. Kabira
xiyyi ifaa madda irraa ka'u kun xiyyi ifaa madda irraa ka'u kun xiyyaa battallee kan jedhamu yommuu ta'u xiyyi ifaa kallattiidhaan madda irraa ka'u maal jedhama xiyyaa battallee yoo jedhamu xiyyi ifaa balaqqeessa'ee deebi'u immoo maal jedhama xiyyaa balaqqeessa'uu jedhama jechuudha. Okay? Haaluma wal fakkaatuun sararri ijaajjuu yookiin sararri yaadaa dirra ifti irraa balaqqeessa'u waliin kofa sirrii uuma 90 digirii uuma jechuudha. 90 digirii uuma jechuudha. Amma akkuma jalqaba laallee jechuudha. Amma bakka kana waan laallee qabna. Iddoo kanatti jechuudha koftii jechuudha. Koftii kuni digirii meeqa uumti? Xiyyaa ijaajjoo bakka iddoo kanarratti jechuudha. Sarara yaadaa irratti akkana yoo fudhanne asiin jechuudha. Xiyyaa ijaajjoo kanarraa digirii 90 kan uumamaa jechuudha. Digirii 90tu uumama. Asiin illee digirii 90 uumaa jechuudha. Okay? Digirii 90 uuma jechuun kanuma. Kabira kofti xiyyaa battallee fi ijaajjoo jidduutti argamu kofa battallee teettaa I jedhama jechuudha. Kofa battallee innaan. Kofa battallee xiyyaa teettaa I yoo jedhamu kofti ijaajjoo fi xiyyaa balaqqeessa'uu jidduutti argamu immoo kofa balaqqeessa'uu yookiin teettaa R jedhama jechuudha. Teettaa I fi teettaa R jira. Teettaa I'n kofa xiyyaa battallee yoo jedhamu teettaa R immoo kofa xiyyaa balaqqeessa'uu jennaan jechuudha. Dirra qaamota ifaa balaqqeessisan irratti hundaa'uudhaan balaqqeessa'uun ifaa bakka lamatti qoodamaa jira. Balaqqeessa'uun ifaa kun iddoo lamatti qoodama. Isaanis balaqqeessa'uu sirnaawaa fi balaqqeessawaa sirnaawaa hin taane jedhee bakka lamatti qooda. Balaqqeessa'uu sirnaawaa kan jedhamu jala yoo dhufne xiyyoonni ifaa dirra lassanamaa dirra qajeelaa irraa balaqqeessa'u maal jedhama? Lassanamaa yeroo jedhugaa isuma amma akkana fakkiidhaan agarruu kana jechuudha. Lassanamaa jechuun walqixa katee jechuudha. Diriiraa katee jechuudha. Diriiraa katee kana jechuudha. Akka fakkeenyaatti gaa kun asitti fudhachuu ni dandeenya. Sorry amma bakka kanatti fakkeenyaaf garaagarummaan xiyyaa sirnaawaa fi balaqqeessa'uu sirnaawaa fi balaqqeessa'uu sirnaawaa hin taane jidduu jiru maali yoo jenne balaqqeessa'uu sirnaawaa kan jedhu kana yoo fudhannu balaqqeessa'uu sirnaawaan xiyyoonni ifaa dirra lassanamaa irraa balaqqeessa'u kana jechuudha. Dirra amma inni kuni xiyyoonni asiin akkana ol balaqqeessan kuni dirra diriiraarraa balaqqeessa'u jira. Xiyyoonni ifaa dirra lassanamaa irraa balaqqeessa'u sirnaawaa jedhama. Haaluma kanaan xiyyoonni balaqqee walii tarree uuma jechuudha yeroo san. Iddoon yoo ni ilaallu lassanamaadha kuni wajjuu wal qixa jechuudha. Kallattiin inni ittiin akkana gad dhufee fi yeroo asirraa ol deemus daariiktii wal tarreedha jechuudha. Wal fakkaataadha jechuudha. Maaliif iddoon inni irraa balaqqeessa'u jiru bakka lassanamaa waan ta'eef. Balaqqeessa'uu sirnaawaa hin taane kan jedhamu bira yoo dhufne ammoo xiyyoonni ifaa qaama quqquuqaa irraa yookiin jajallaa irraa balaqqeessa'u immoo balaqqeessa'uu miti sirnaawaa yookiin sirnaawaa hin taane jedhamaa jira. Balaqqeessa'uu miti sirnaawaa kana keessatti xiyyoonni balaqqee walii tarree osoo hin taane kallattii adda addaatiin balaqqeessa'u jechuudha. Because bakka kanatti yoo fudhanne akkuma amma jenne jechuudha. Bakki inni irraa balaqqeessaa jiru kuni rogni isaa wal qixaa miti. Kun akka dambalii qabaa jechuudha. Kanaaf waltarree miti faffaceeti kan inni balaqqeessa'uu jechuudha. Wal keessa balaqqeessa. Kanaaf balaqqeessa'uu sirnaawaa hin taane jennaan kanaa kanaan. Kabira seera waa'ee balaqqeessa'uu ifaa wajjin wal qabatan. Seerri waa'ee balaqqeessa'uu ifaatii wajjin wal qabatan yoo ilaallu ifti dirra balaqqeessa'uu jechuudha. Ifti dirra lassanamaa tokko irraa yoo balaqqeessa'u seera dhaabbataa hordofuutu jira jedha. Seerri dhaabbataan inni hordofu seera akkami yoo jenne maal irratti hundaa'a bakka lassanamaa irraa balaqqeessa'uu irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf ifti dirra lassanamaa tokko irraa yoo balaqqeessa'u seera dhaabbataa hordofuutu jira. Kunis seera balaqqeessa'uu ifaa jedhama. Seera balaqqeessa'uu ifaa. Seerri balaqqeessa'uu ifaa seerota akkami? Seera balaqqeessa'uu ifaa armaan gadi lamaan qabaataa jedha. Tokko xiyyi battallee xiyyi balaqqeessa'uu fi ijaajjoon dirra tokko irratti argamudha. Wanni inni irratti argamu dirra tokko irratti argamudha. Fakkeenyaaf wantoota maatarii jedhaman san irratti dirra tokko irraa
argamuusaa tokkoffaan xiyyi baxxalleetis ta'e fakkeenya yoo kana fudhanne as inni kuni wantoota tokko daawwitii yoo ta'e kallattiin akkan ifni yoo itti gabbalaqqeessoo akkasitti asirraa xiyyi balaqqeessoo yoo kan ol diriiru ta'e xirri ijaajjoodha asiin akkana xiyyi battallees ta'e xiyyi balaqqeessoos ta'e ijaajjoon dirra tokko irratti argamuusaa kunoo bifa kanaan argamuudha qaba. Akkasuma kofti battallee fi kofti balaqqeessoo wal qixa ta'uu qaba jedha. Kofti battallee fakkeenya akkana jennee jirra. Kofa battallee jechuun dura irratti xiyyi akkanaa fi akkanaa uumama jennee as keessatti gaa kofti asitti xiyya ijaajjoo waan jedhamu kana jira. Bakka kanatti gaa kofti battallee akkanatti fakkeenyaaf asiinis akkanatti kofti battallee fi kofti balaqqeessa'uudha wal qixa ta'uu qabaa jira seera isaati. Theta I is equal with theta I fi theta 1 wal qixa ta'uu qaba. Theta I with theta kaanii wajjin wal qixa ta'uu qaba. Fakkeenya mee yoo fudhanne xiyyi battallee tokko daawwitii diriiraa ta'e irra sadhata ijaajjoon 30 digirii uumuun irra qubatee jedha. Kofti xiyyaa battallee fi xiyyaa balaqqeessaa jidduu jiru meeqa jedhaa bara. Amma xiyya battallee tokko jedha himanni xiyyi battallee tokko. Fakkeenya xiyyi battallee tokko yeroo jedhu amma akkana yoo jiraate xiyyi battallee akkanatti itti dhufaa jechuudha. Xiyyi battallee kanarraa xiyya balaqqeessootu kana uumamuu danda'a. Asiin ammoo xiyyaa ijaajjootu uumamaa jechuudha. Akkanatti uumamaa jallaamti garuu kana keessatti teettaa 1 fi teettaa 2 yoo jenne fakkeenya akkuma gaa asolitti agarsiifamee turetti kun bakka kana jechuudha. Teettaa 1 teettaa 2 jedhamee agarsiifamee ture kanatti yoo ilaallu akkamitti ibsuu dandeenya? Fakkeenya akkana jennee kana asiin kun asii yoo ta'e kun xiyyaa ijaajjoo yoo ta'e bakki kuni kofti kunii fi kofti kun maal jedhama? Teettaa 1dha. Kofti tun ammoo teettaa 2 jedhama jechuudha. Teettaa 1 fi teettaa 2 maal ta'a? Wal qixa akkanatti qabachuu qabna jechuudha. Teettaa 1 30 yoo ta'e teettaa 2 meeqa ta'a? Kofti xiyyaa battallee yoo 30 ta'e xiyyaan battallee yoo 30 ta'e xiyyaan balaqqeessootu meeqa ta'a? 30 ta'a jechuudha. Wal qixa waan ta'eef seera balaqqeessoo ifaa keessatti waan ta'eef. Kanaaf teettaa 1 is equals to teettaa 2dha wajjin wal qixa 30 ta'a jechuudha. Kanaaf alfaa yoo barbaannu alfaa yoo inni fi barbaannu kofti xiyyaa battallee fi xiyyaa balaqqeessoo jidduu jiru meeqa kan jedhuu fi alfaa yoo ilaallu alfaa wal qixa ni ta'a teettaa 1 plus teettaa 2 baay'ina teettaa 1 fi teettaa 2dha digirii isaa walitti ni daana 30 nuu kennaa jechuudha. Kana khabira kana gilgaara gaa kophattiin isin dalagaa deema. Inni biraa waa'ee dabee darbuu ifaati kan itti aanee ilaallu. Dabee darbuu ifaa wajjin qabsee maali dabee darbuu ifaa jechuun yoo ni ilaallu dabee darbuun ifaa amala ifti uumamaan qabu keessaa isa tokko yommuu ta'u ifa hubachuuf gocha armaan gadii kana yoo hojjannee jira. Haa ta'u garuu dabee darbuun ifaadha yeroo waan tokko qubatu jechuudha. Sababa balaqqeessootiin kallattii isaa jijjiiree ni darba. Kunis maal jedhama? Dabee darbuun ifaadha amala ifti uumamaan qabu keessaa isa tokkodha jedha. Kanaaf akkuma ilaallee agarru waa'ee dabee darbuu ifaa yommuu ilaallu bakka kanatti jechuudha chaartiidhaan iddoo kanatti nu kaa'ee jira. Fakkeenya iyyuunii fi gara bishaan jedha wanti kuni gurraachi kun bishaanii dabee darbuu ifaa kan ilaaluudhaaf jechuudha. Xiyyi battallee kun kallattiidhaan yeroo akkana gadi dhufu jechuudha. Akkana yeroo gadi dhufu bakka bishaan jedhamu bakka bishaanii kana yeroo gahu jechuudha. Asirraa maal akka waan keessa gadi darbee gadi jallatee akka waan keessa gadi darbee fakkaata. Kofa dabee darbuu kan jedhamu kana iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti kun uumee jira. Xiyya dabee darbuu kan jedhamu kana akkanatti bishaan keessatti gadi darbee akkana gadi balaqqeessee mul'ata.
خوني موت إيا بتلي غنس كوفا بتلي كان جرمو تجدو خانة تيغا أوماما سرر إجاجو كين سرر يادا كان جنو خانة تيا بتلي كان جرمو في سرر إجاجو خانة جدو تأمو كوفتي بتلي جرم دنيو أممتي سرر كون أمو ديجري ميغا أوما ديجري تمام أكينو بيكا بارا دانغا بشاريتشان دانغا أسيفي أسيو كان ولله لو يجدا بشاني خوني مالي بشان كان ريرو دفو kallattiidhaan balaqqeeffamee agarsiifama jechuudha. Dabee agarsiifama jechuudha. Kanaaf asirraa dabee darbuu ifaa waan jedhamu kana bifa kanaan akkanatti ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kuni amalli dabee darbuu kuni maal agarsiisa? Amala ifaa ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Asittis yoo ilaalte irsaasni kuni miirarii kana keessaan akkanatti yoo akkana ilaalamu jechuudha. Bishaan kana keessa kana gaggaa'ame daawwitii bishaan wajjin of keessa qabu tokko keessa kana gaggaamu akka waan irraa dabalamee jechuudha. Akka waan dabiltee bishaan san keessa gadi mul'atuuti. Balaqqeessuu isaa agarsiisa jechuudha. Dabee darbuu ifaa san agarsiisa jechuudha. Inni biraa bakka kanatti jechuudha wanti nuti kabiraa kan nu hubannu ifti yaa maatirii tokko irraa gara yaa maatirii birootti yommuu darbu jedha. Sababa garaagarummaa rukina optikaalaa irraa kan ka'e kallattii isaa jijjiiruu danda'a jedha. Sababa rukina ulfaatina optikaalaa sanii meeshaa sanii irratti hundaa'uudhaan kallattii isaa jijjiiruu danda'a. Haalli kunis dabee darbuu ifaa ni jedhama. Fakkeenyaaf waan tokko meeshaa tokko fuunee yoonii fi ifti yaa'aa maatirii tokko irraa gara yaa'aa maatirii birootti yommuu darbu sababa garaagarummaa rukina wanti optikaalaa meeshaa sanii irratti hundaa'uudhaan illee kallattii isaa jijjiiruu danda'a. Kun illee maal jedhamee waamama? Dabee darbuu ifaa jedhama jechuudha. Ifti yommuu dabee darbuu kan hin jijjiiramne frequency waan jedhamudha. Kan hin jijjiiramne jechuudha. Ifni yommuu dabee darbu kan hin jijjiiramne jiru waan frequency jedhamu. Frequency isaati. Saffisni ifaa fi agarsiistuun dabinsaa ni jijjiirama jira. Garuu saffisni ifaa yeroo qabsiifame irraa ka'ee battalatti wantoota maatirii jedhaman bira gahuudhaaf saffisa cimaa qabu. Saffisa ni dabala. Agarsiistuun ifaa kunillee maal dabinsa san keessatti maal ta'a ni jijjiirama jedha. Ni jijjiirama. Kabiraa waa'ee seera dabee darbuuti. Seera dabee darbuu ifaa wajji wal qabsisee xiyyi battallee xiyyi dabee darbuu fi ijaajjoon dirree tokko irratti argamu jedha. Beekama akkuma jalqabaasaniitti maatirii tokko irratti argamu. Reeshoon saayinii kofa battallee fi saayinii kofa dabee darbuu dhaabbataadha jedha. Saayiniin isaa saayiniin kofa battalleedha jechuudha. Kofa xiyya battallee irraa uumamuu fi saayiniin kofa dabee darbuu irraa uumamu dhaabbataadha jechuun ni kennamaa jechuudha. Foormulaa kanarraa illee foormulaa kanarraa hubachuu dandeenya. Sin 1, sin 2, sin of theta 1, sin of theta 2 walqixa n1 over n2 jennee akkasitti. Wanni godhu dhaabbataadha jaa kunis seera isneeliitiin akka kana foormulaa kanaan nu kaayeeti jira. Seera isneel jedhama seerri yookiin foormulaan iddoo kanatti kana jiru kun jechuudha. Seera isneel jedhama. N1 fi N2 agarsiistuu dabinsa maatiriiwwanii kan agarsiisudha. N1 and N2 rajooni agarsiistuun dabinsa yaa garaagaraaf akka gabatee armaan gadiitti haameetoo jira. Asirraa wanni nuti hubachuu dandeenyu maali? Fakkeenya sin 1 and sin 2 waan jedhamu kanarraa yoo cross ka goonu taate sin theta 1 sin theta 1 walqixanii ta'a. Eenyu wajji wal baay'ifama sin theta 1 ጊዜ ክሪስ ጎኑ eenyu wajji wal baay'isa n2 dha wajji wal baay'isa jechuudha. n2 asiin kanatti n2 dha wajji wal baay'isa is equals to etani sin theta 2 ammoo sin theta 1 dha kuni sin theta 2 eenyu wajji wal baay'isa n1 wajjin akkanatti asirraa foormulaa baafachuu dandeenya. Fakkeenyaaf n1 yoo nu gaafate yookiin sin 2 kan nu gaafatu taate over jenneen baafachuu dandeenya jechuudha. Yaa maatirii garaagaraatiif yaa maatirii fakkeenyaaf vaakiyuumiin agarsiistuu takka qaba. n1 jechuudha. Qilleensi takka tuqaa 0.00027 jira. Bishaan takka tuqaa 8 benziinii takka tuqaa 5 qaba. Alkooliin takka tuqaa 3 zayitiin nyaataa takka tuqaa 5 fuulleen daawwitiin jechuudha takka tuqaa 5 hanga takka tuqaa 7
daayimandiin immoo 2.4 qaba jedha. Kuni saayinii yookiin N1 yookiin N2 yookiin agarsiistuu waan jennuun sanii. Fakkeenya kana yoo ilaallu xiyyi ifaa battallee xiyyi ifaa battallee 60 digirii sarara ijaajjoo irra qabu qaama dhangala'oo rukutuun kofa 37 digiriidhaan dabee darbeef rukinni optikaala dhangala'oo meeqa ta'a jedhama. Rukinni optikaala dhangala'oo nu gaafatee jira. Saayinii nu kenneet saayinii teettaa saayinii osoo hin taane teettaa 1 fi teettaa 2 kofa isaa jechuun nu kenneeti. Inni waan nu gaafate yookiin agarsiistuu nu gaafate. Seerichaan gaafa fayyadamuu ni dandeenya. Seerichatti fayyadamuun akkuma sila jedhee criss cross goonee jechuudha. Achirraa seera kana yookiin foormulaa kana baafachuun kun bifa criss cross goone saniin kan danda'amudha. Asirraa criss cross gooteeti kan foormulaan kun baafame. Seera Snell irraa sin 1 n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2 dha wajjin yeroo dhufu criss cross goonee argannaa jechuudha. Kanaaf asirraa n1 waan hidhanuun jedhe n1 dabee darbuun optikaalichaa jechuudha. Dhangala'oodhaa meeqa kan jedhu jechuudha. Akka tokkotti let us take 1 jennee fudhanna. San booda 1 sin 60 1 sin theta 1 in 60 dha. Sin of over sin theta 2 ammoo 37 sinin 60 duwwaa tuqaa 8 sinin 37 ammoo gize kaalkuleetara laalamu duwwaa tuqaa 6 kana lamee yeroo walii hirru inni yookiin agarsiistuun 2 dha jechuudha. Inni tun takka tuqaa 4 jechuudha. Takka tuqaa 4. Kanaaf kuni bifa kanaan hojjetamaa kan deemudha jechuudha. Kabira waa'ee bittinnaa'uu ifaa jedha. Bittinnaa'uu ifaa kan jedhu mata dureen saayinsii waliigalaa kan itti aanu boqonnaa 7 kana keessatti waa'ee bittinnaa'uu ifaa kan jedhu kan itti aanu kaniin dubbadhu jechuudha. Bittinnaa'uu ifaati wajjin wal qabsiisee duratti gaa ifaan akkamitti bittinnaa'uu danda'a kan jedhu tokko fakkeenyaaf yoonii fi qaawni ifaan keessaan balaqqeessa usuni qaawa dhiphoo yookaan ta'u ta'e ifaan ni battannaa. Akkasuma ifa baatirii ifu jiru tokko yoo harka keenyaan haguugne ifaan suni quba keenya suutatti yoo kan addaan bannu ta'e ifaan maal ta'uu danda'a bittinnaa'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf bittinnaa'uun ifaa ta'iiwwan ifaa keessaa tokko yoo ta'u yommuu dambaliin ifaa wantoo gufuu itti ta'u bira darbu jechuudha. Waan yaa'aa ifaa kallattiidhaan qilleensa keessa deemu jiru kana yoo wanti isa dura dhaabbatee akka inni darbu ittisu yommuu itti dhufu yookiin qaawa dhiphoo keessa yommuu darbu kan bittinnaa'insi yookiin taateewwan ifaa kun kan itti uumamudha. Ta'iin akkanaa kun bittinnaa'uu ifaa jedhamuudhaan beekama jechuudha. Bittinnaa'uu ifaa jedhama jechuudha. Fakkeenya kunoo akka kanatti asitti ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanatti jechuudha. Qaawni xiqqaan inni bahu yoo kana ta'e ifaan asirraa kennamu maal ta'a deema addaan bittinnaa'aati deema jechuudha. Jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti bittinnaa'uun ifaa ta'iiwwan guyyaa guyyaan raawwatamudha. Ilmi namaa bu'uuraaf wanni bu'uura ta'uuf maali ifaadha. Yoo ifaan hin jiraanne lubbuu qabeeyyiin kamiyyuu jiraachuu hin danda'u. Kana keessatti gaa jiruuf jireenya ilma namaa keessatti bittinnaa'uun ifaadha ta'iiwwan guyyaa guyyaadhaan raawwatamu keessaa isa tokkodha. Akka fakkeenyaatti mee fudhanne tiriika ifaa jiru harka keenyaan haguuguun suuta qubbeen keenya yommuu addaan bannu ifti qubbeen keenya keessaan darbu yoo babal'atu argina jedha. Suutaan darbaa deeme yoo babal'atu. Hammi ifaa sun jechuudha ballachaa yoo deemu argina jedha. Kuni maal agarsiisa? Bittinnaa'uu ifaati argisiisa jechuudha. Akkasuma dirra CDdha. CD yookiin shakalaa wanta fiilmiin adda addaa irra waraabamu kana yoo fudhanne isa calaqqisaa ta'e yoo ifti rukutu jechuudha. Ifaa yoo itti ifu halluuwwan sabbata waaqaa fakkaatu. Sabbata waaqaa, sabbata gaaloo kennuu san fakkaatu yoo calaqqisu arginaa jedha. Ifaan yommuu itti ifu halluu garaagaraa takkaatu akkasi balaqqeessaa kara dhaabaatti jechuudha. Girgiddaa irratti jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Balaqqeessawwan ifaadha. Kan akka uumamee jiru ta'uu agarsiisa jechuudha. Kabira naafxaa yookiin zayitii yoo bishaanitti naqnu halluuwwan garaagaraa sababa bittinnaa'uu ifaatiin
uumamuutu mul'ata jechuudha. Kuni hundi maal agarsiisa? Bittinnaa'uu ifaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Inni biraa waa'ee ispeektiraamii ifaati. Maali ispeektiraamii ifaa yoo jennu? Ispeektiraamii ifaa jechuun ifti adiin yommuu piriizimii fuullee keessa darbu, piriizimii keessa jechuudha. Piriizimii jechuun waan akkanaati kan roga sadii qabu jechuudha. Roga sadii qaba. Daawwitii kan bifa daawwitiidhaan kan calaqqee kan ta'e jechuudha. Ifti adiin yommuu piriizimii fuullee keessa darbu ni dabaa jedha. Kallattii isaa jechuudha. Ni daba. Fakkeenya ifti gaa yoo akkana siin dhufu kana keessa akkana dhufee maal ta'a akka waan akkana gaddabu daba jechuudha. Piriizimicha keessa yommuu bahus dabee darbuudhaan gara ifa halluuwwan garaagaraatti addaan bittinnaa'uun iskiriinii irratti mul'ata jedha. Yommuu akkasitti gadoo akkasi gaddabu akkana asiin jechuudha. Ifni kun akkana qaxxataa dhufee asii yeroo akkana gaddabu kana gosti ifaa kalara ifaadhaa jechuudha. Halluu garaagaraa kan qabuutu gad calaqqeessee mul'ata jechuudha. Halluuwwan iskiriinii irratti mul'atan kunniin ispeektiraamii ifaa jedhama. Halluun ifaa inni adii ture yeroo piriizimii kanarratti fuulleeffatee yeroo ifu dabee kallattii wanta ifa halluuwwan ifaadhaa gara torbaa ga'u calaqqeessoo halluu garaagaraa yeroo gaddabu jechuudha. Yeroo agarsiisu halluuwwan adda addaa kan mul'atan suni maal jedhama jechuudha? Ispeektiraamii ifaa jedhaman. Ispeektiraamii ifaa halluuwwan torba beekamoo kan ta'an of keessaa qaba jedhama. Ispeektiraamiin ifaadhaa halluuwwan torba kan beekamoo ta'an qaba. Kunis kan inni agarsiisu ifti adiin makaa halluuwwan torbaa ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Ifni adii tirii yoo fudhannee yommuu ibsinu balaqqeessoo isaarraa balaqqeessoo siidii tokkorraa kallattii gizee dabee gizee ifu ifa halluu torbaa ol of keessatti hammate qaba jechuudha. Kanaaf asirraa wanni hubannu ifni adiin tokko halluuwwan garaagaraa torbarraa kan uumame ta'uu isaa hubanna jechuudha. Halluuwwan kunis halluuwwan iskiriinii irratti mul'atan haala tartiiba firiikweensii isaaniitiin xiqqaarraa gara guddaatti yommuu tartiibeffamu akkaataa firiikweensii isaaniitiin jechuudha. Diimaa, burtukaanaa, keelloo, magariisa, cuquliisa, indigoo fi hamara yookiin violet. UV visible violet waan jedhamu jira. Violet jechuudha. Kana kunniin gosoota ifaadha. Halluu ifaa ispeektiraamii ifaa kan jedhamu sanidha jechuudha. Innis kun halluunsaa akka kanatti asirratti nu agarsiisee jira. Ifa adiidha kuni asitti jechuudha. Ifni kuni ifa kallattiidhaan piriizimii kanarratti as ifu jirudha. Ifni piriizimii kanarraa gabbalaqqeessee asiin jechuudha. Asirraa kana kan gabbalaqqeessaa jiru kun kan halluu garaagaraa kuni maal jedhama? Wanta ispeektiraamii ifaa jennaan. Ispeektiraamii ifaa jennaan. Halluun ifaa kanaa jechuudha. Diimaa, burtukaanaa, keelloo, magariisa, cuquliisa, indigoo yookiin akka alkool jechuudha. Bildiigee ilgee yookiin vaayoleetii seenuun jechuudha. Kuni iskiriina inni irratti mul'atudha. Piriizimii kana keessa yeroo darbu ifaan bifa kanaan ifaan kallattii gaddabinsaa kanarratti jechuudha. Halluu garaagaraa ta'e akkana calaqqeeffamee iskiriina irratti ni mul'ata jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Ispeektiraamiin ifaadhaa bifa calaqqeetiin kan halluu garaagaraa ta'e of keessaa qabu ni mul'ata jechuudha. Asirraa namaa galaa jechuudha. Inni biraa waa'ee mul'achuu fi uumamuu fakkaattiiti. Fakkaattiin akkamitti akka uumamu kan agarsiisu jechuudha. Mul'achuu akkasuma fakkaattii uumama fakkaattiidha. Yoo jennu asala wanni jiru tokko faayidaa ifaati. Wanni nuti dubbannu ifaan faayidaa ni qabaa kan jedhu jechuudha. Faayidaa ifaa yoo jennu ifti ilma namaatiif faayidaalee hedduu qabaa jedha. Isaan keessaa muraasni tokko nyaata bilcheessuuf, guddina qaama ilma namaatiif. Qaamni ilma namaa guddachuudhaaf ifaadhatti haajama. Yoo ifaan hin jiru ta'e hammi ho'a qaama namaa keessa jiru ni xiqqaataasi. Tempereecharii qaama namaa jechuudha keessa jiru dalagaanis qaama namaa keessa jirtu illee xiqqaachaa deemti.
Ho'i guddina qaama namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Ifniin wantoota arguufis yookiin wantoota akka mul'atan gochuudhaafis ifniin baay'ee barbaachisaadha. Ho'a kennuudhaaf, ho'a qaama keenyaafis ta'e ho'a biqiltootaafis kennuudhaaf ifni baay'ee barbaachisaadha. Jarmoota garaagaraa ajjeesuufis aduun yeroonii fi daandii isiirra siiqqee isiirraa jechuudha. Aduu yeroo gabbala qeessitu hara lafaatti jechuudha. Jarmoota garaagaraa ajjeesuudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kabiraa waa'ee dabarsoo fi garii dabarsoo ifaa, gariin dabarsoo fi ittisoo ifaa waan jedhamu jira. Dabarsoo ifaa kanneen ifaa of keessa dabarsan kan walakkaa kan dabarsanii fi ittisoo kan ta'antu jira. Kanneenis ni ilaalla. Ifti sarara qajeelaa qabatee adeema jedha. Ifni tokko baatirii tokko yoo ibsinu sarara qajeelaa qabatee akkasitti deema. Waan irratti ifu sanarra jechuudha. Maatirii irratti ifu sanarratti sarara qajeelaa daba hin qabne qabatee akkasitti deema. Bakka duwwaa yookiin vaakiyoomii fi yaa muraasa keessa ni daddarba. Yaa muraasa akkasuma bakka duwwaa keessa ifni akkasitti ni darba. Vaakiyoomii keessa saffisa dhaabbataa ta'een tamsa'a jedha. Yeroo qabsiiftu saffisa dhaabbataa ta'een vaakiyoomii yookiin wanta duwwaa keessisaa duwwaa ta'e keessa kallattiidhaan saffisa dhaabbataa ta'een tamsa'a. Qaamolee tokko keessaas ifti darbuu ni danda'a jedha. Qaamolee tokko keessaas ifni maal ta'uu danda'a? Dabuu ni danda'a. Wantoonni yookiin qaamoleen akkasii dabarsoo ifaa jedhamu. Qaamni ifaa of keessa dabarsan maal jennaani? Dabarsoo ifaa jennan. Fakkeenyaaf fuullee yoo fudhanne, fuullee yoo ifaatti ibsinu balaqqeessee ifaansaa dabee kan of keessa dabarsudha. Akkasuma bishaan yoo fudhanne, bishaanis ifa of keessa ni dabarsa, qilleensinis dabarsoowwan ifaati kanneen jechuudha. Kabiraa qaamolee biroo tokko immoo ifaa isaan irra qubate hamma murtaa'e dabarsuudhaan hamma hafe immoo deebisanii balaqqeessisuu jedha. Qaamoleen biroo tokko immoo ifaa isaan irra qubate hamma murtaa'e dabarsuudhaan hamma hafe immoo deebisanii balaqqeessuu jedha. Fakkeenyaaf fuulleewwan konkolaattota ammayyaa fi foddaa manneen ammayyaa yoo fudhanne foddaawwan jechuudha. Gariidhaan dabarsu. Guutumaa guututti of keessa dabarsan. Hamma tokko of keessa dabarsanii hamma tokko garamitti deebisanii gara ifaatti achi balaqqeessisan jechuudha. Meeshaaleen akkasii kunniin garii dabarsoo ifaa jennaan. Kanneen guutumaa guututti ifaa of keessa hin dabarsine garuu hamma tokko ni dabarsan hamma tokko immoo kan of keessa qaban garii dabarsoo ifaa jedhamu jechuudha. Garii dabarsoo ifaa. Ifaa guutumaa guututti kan of keessa dabarsanii hamma tokko dabarsanii kaan immoo ofirraa kan balaqqeessan jechuudha. Garii dabarsoo ifaa jedhama jechuudha. Kabiraa qaamoleen tokko immoo ifti qaama isaanii keessa akka daddarbu hin eeyyaman jedha. Gonkumaa qaama isaanii keessa maatariin duudaadha. Wantoota maatariin isaanii duudaa ta'e keessatti hin dabarsan. Fakkeenya qaamoleen kunniin ittisoo ifaa jedhamu. Akkanaa kuni ittisoo ifaa kan ifaan isa keessa hin dabarre maal jedhama? Ittisoo ifaa. Fakkeenyaaf muka yoo itti ibsaa oolle keessa darbee gara kaaniin folloo hin danda'u ittisoo ifaa jedhama. Dhaaba manaa yoo fudhanne dhaaba manaa itti ibsina ifaan dhaaba manaa kana keessa darbee gara chaamtutti bahuu hin danda'u. Dhakattis yoo ibsine akkasuma fi kanneen kana fakkaatanitti yoo ibsinu maali jechuudha? Dabarsoo osoo hin taane dabarsoo ifaa osoo hin taane garii dabarsoo ifaallee osoo hin taane isaan maal jedhamanii jechuudha? Ittisoo ifaati jedhamu jechuudha. Ittisoo ifaa jennaan. Kabiraa uumama fakkaattii daawwitii diriiraa irratti uumamu. Daawwitii diriiraatti uumamni fakkaattii akkamitti uumama kan jedhu. Daawwitiin dirra diriiraa mucucaataa duubni isaa silvariidhaan dibame ta'ee ifa kan balaqqeessisuudha jedha. Silvariidhaan duubarra dibamee jira. Ifa ni balaqqeessa malee isa keessa hin dabarsu. Daawwitiin tokko daawwitiin ammoo ni dabarsa. Daawwitiin silvariidhaan duubni isaa dibame gonkumaa ifaaf keessa hin dabarsu ni balaqqeessisa malee. Xiyyi ifaa wantoo irraa gara ija keenyaatti balaqqeessisu xiyya ifaa duuba daawwitiitti kan ka'e waan fakkaatuuf fakkaattii uumame kana argachuuf xiyyoota balaqqeessaan qabxii daawwiticha itti tuqan irraa sararri yaadaa duuba daawwitiitti uumama jedha. Fakkaattii wantoo irratti ifeesan. Fakkaattii waan tokko ilaallee
ifaa waan san irratti balaqqeessa'uudhaan achirraa gara ija keenyaatti dhufee fakkaattii waan san nu keessatti uumama jechuudha. Nu keessatti gisee uumamu fakkaattii waan san keessatti waan irratti balaqqeessame sanii achitti mul'ata jechuudha. Irra balaqqeessa'uudhaan irra achitti fakkeenyaaf daawwitii diriiraadha kuni akka fakkeenya jechuudha. Kun egaa daawwitii diriiraadha inni kuni. Asirraa daawwitii kana yeroo nuti ilaallu ifni isiira balaqqeessa'uudhaan wantoo as jiru kana maal godha boca waan kana fakkaattiin isaa duuba kanatti akkana nu mul'ata jechuudha. Fakkaattiin waan kana asitti uumama jechuudha. Fakkaattii wantooti asitti immoo fageenya fakkaattiiti. Fageenya wantoo fageenya fakkaattii kan jedhu kana jidduu yoo ilaallu fageenya wantootaatii fi fageenya wanta kanaatii fi fageenya fakkaattiidhaa jidduu jiru daawwitiidhaa wajjin wal qixaa jechuudha. Balaqqeessa'uudhaan fakkaattii wantootaa kuni duuba yookiin duuba daawwitiitti jechuudha. Daawwitii diriiraa kanatti waan uumamee jiru fakkaataa jedha yeroo balaqqeessa'u jechuudha. Kuni maalii uumama fakkaattii daawwitii diriiraa irratti uumamuuti. Fakkaattiin akkasii fakkaattii yaaddoo jedhama jedha. Fakkaattiin akkanaa kun maal jedhama? Fakkaattii yaaddoo jedhama jedha. Isa kamigaa fakkaattii akkasii kennuun kuni fakkaattii yaaddoo kennuun isa kana jechuudha fakkeenyaaf. Fakkaattii yaaddoo jedhama jechuudha inni kuni. Fakkaattii yaaddoo iskiriinii irratti agarsiisuun hin danda'amu jedha. Iskiriinii irratti qabanii agarsiisuun hin danda'amu bifa balaqqeessa'uutiin duuba daawwitii irratti kan uumamee mul'atu waan ta'eef jecha iskiriinii irratti agarsiisuun hin danda'amu. Amaloota fakkaattii daawwitii diriiroo boodatti uumamanii yommuu ilaallu tokko amalli isaanii fakkaattii yaaddoo jedhamuudha. Fakkaattii wantoota sanii fakkaattii yaaddoo yaadaan kan mul'atu jechuudha. Fageenyi wantoo fi fageenyi fakkaattii jidduu jiru wal qixa jennee bakka kanatti jechuudha. Fageenya wantoo fageenya fakkaattii jidduu jiru daawwitii irratti jechuudha wal qixa kan ta'e ta'uusaa. Hojjaan fakkaattii fi wantoo wal qixa ta'uu jechuumas. Hojjaan fakkaattii kanaa fi wantoodha. Fakkeenyaaf akkana yeroo jennu hojjaan wantootii fi hojjaan fakkaattii wanta isa fakkaatu uumame suni gonkumaa garaagarummaa kan hin qabne ta'uusaa. Akkasuma dalga furgifamaa yookiin bitaa fi mirga kan wal jijjiiree jechuudha. Wal jijjiiramee kan mul'atu. Bitaansaa mirgatee mirgisaa bitatee kan wal jijjiiramee mul'atuu fi akkasuma ol qajeelaa kan ta'edha jedha. Kun egaa amala fakkaattii daawwitii diriiraa irratti uumamaniiti jechuudha. Kabiraa waa'ee sagaleeti. Sagalee yoo jennu waa'ee sagalee boqonnaa kana keessa akkuma optiksiin waa'ee sagalee fa'aa waa'ee ifaa fa'aa kana akkuma inni sila waa'ee sagalee bira gisee dhufnus sagaleen akaakuu anniisaa. Sagaleen akaakuu anniisaa jechuudha. Sagaleen akaakuu anniisaa ta'ee gara gurra namaatiin kan gurra namaatiin miira'u danda'udha yookiin kan gurra namaatiin dhaggeeffatamee akka sagaleen san jettu miiraa'udha jechuudha. Fakkeenyaaf waca simbiraadha. Waca simbiraa maaliin harkifama? Gurra keenyaan jechuudha. Iyyinsa bineensota akkasuma. Sagalee muuziqaa, sagalee konkolaataa, sagalee muuziqaa, sagalee iyyinsa bineensota wantoonni adda addaa kuni maaliin miiraawa jechuudha? Miira gurra keenyaatiin jechuudha. Kun hundinuu gosoota sagalee maalii akka ta'e gurra keenyaan laallee adda baasnaa jechuudha. Kanaaf sagalee jechuun akaakuu anniisaa kan qilleensa keessa daddarbu ta'ee gurra namaatiin kan miira'uu danda'udha yookiin gurra namaatiin kan dhaggeeffatamuu danda'amudha jedha. Adda baasuun kan danda'amu jechuudha. Fakkeenya waa'ee uumama sagalee yoo ilaallu sagaleen akkamitti uumamuu danda'a kan jedhu jechuudha. Sagaleen hollannaa wantootaatiin uumama jedha. Sagaleen hollannaa wantootaatiin kan uumamudha jedha. Hollannaan hundi garuu sagalee uumuu hin danda'an. Hollannaan hundi gaggeeffameedhaaf sagalee uumuu hin danda'anii ammoo irra hedduun sagaleedhaa maaliin uumama? Hollannaa wantootaatiin. Fakkeenyaaf hollannaa sagalee uumuu danda'a yoo fudhanne hollannaa fo'aa gitaaraa. Gitaarri fo'aa qaba. Fo'aasa yoo harka keenyaan kan naanneessu nu taate harka keenyaan akkasitti yoo olii gad kan gottatu nu taate maal tahaa jechuudha sagaleetu kan nama deema. Maasinqoo waan harkaan taphatan san kiraara harka keenyaan uummanni harkaan taphatan uummanni yookiin muuziqaa baasan fakkeenyaaf. Hollannaa dirra dibbee irratti yerooniif dibbee haala aadaatiin jechuudha. Dibbee mukaa wajjin walitti dhaabanii gizeeniif tolfamu.
Isirratti simaagoo dalagamtu jira. Simaagoo san harka keenya yoonii fi kan nannaannee sun harkaan tuttu'inu taate sagalee kennaa jechaadha. Kanaaf sagaleen akka inni itti uumamuu danda'u haala hollannaa wantootaatiin yookiin taatee namoonni wanta dalage sanarratti hojjetuun kan uumamuu danda'u jechuudha. Sagaleen tokko uumamuudhaaf qaama hollatu yaa keessa darbuu fi gurri dhaga'uu danda'u jiraachuu qaba jedha. Sagaleen tokko uumamuusaa chee gochuudhaaf tokko qaamni hollatu jiraachuu qaba. Yaan keessa darbullee jiraachuudha qaba. Gurri dhaga'us jiraachuudha qaba. Kuni haala waa'ee uumama sagaleetii wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Kan biraa daddarbuu sagaleeti. Sagaleen akkamitti daddarba kan jedhu jechuudha. Sagaleen iddoo tokko gara iddoo birootti darbuudhaaf dirqama yaa'aa yookiin meeshaa maatiriitu isa barbaachisaa jira. Sagaleen tokko bakka takkaa ka'ee bakka takka dhaquudhaaf yookiin iddoo tokko gara iddoo biraatti darbuuf yaa'aa maatirii isa barbaachisaa jira. Maatiriin hundi sagalee ni dabarsaa jira. Maatiriin hundi sagalee ni daddabarsu garuu haalli ittiin daddabarsan tokkoo miti jira. Maatiriin wantoota hangaa fi bakka qaban hunda isaan hundinuu sagalee ni dabarsu haa ta'u haalli isaan ittiin dabarsan garuu adda addaa jedha. Sagaleen caalatti jajjaboo keessa yoo kan darban ta'e sagaleen wantoota jajjaboo keessa caalatti kan darbanidha. Dhangala'oo keessatti ammoo itti aaneeti gaazii keessatti immoo muraasa jechaadha. Sagaleen iddoo duwwaa keessa hin darbu jedha. Sagaleen bakka duwwaa qilleensiinis hin jirre keessa darbuu hin danda'u. Bakka qilleensi jiru keessa kan inni darbuu danda'u jechuudha. Sagaleen yommuu tamsa'u firiikweensii mataa isaa qaba jedha. Sagaleen yeroo tamsamu yookiin yeroo daddarbu firiikweensii waan jaamu jira. Firiikweensii dambalii ittiin daddarbu qaba. Sagaleen reenjii yookiin firiikweensii isaa irratti hundaa'uudhaan bakka sadiitti qoodama jedha. Sagalee miira'aa. Firiikweensii reenjii naannoo 20 Hz kan jedhamu jechuudha. Hamma 20 meegaawayitii kan jedhamu jechuudha. Dambalii sagalee meegaawayitii hanga inni kennu jechuudha. Sagalee miiraa kan jennu jechuudha. 20 hanga 20tti. Sagalee miiraan olii jedhamu jira ammas. Miiraan olii hamma ol jechuudha. Firiikweensii reenjii isaa 20 olitti gurra keenya miidhuu kan danda'u jechuudha. Yoonii fi meegaawayitiin isaa 20 ol kan ta'u ta'e sagalee gurra keenya miidhuu danda'udha. Sagalee miiraan olii jenniin kanaan jechuudha. Sagalee miiraan gadii kan jedhamus ni jira. Firiikwensiin isaa 20 Hz'dha gaditti waan baay'ee xiqqaa ta'eef gurra namaan dhagahamuudhaaf rakkisaadha jedha. Sagaleen akkanaa maal jedhama? Kan 20 gadii jechuudha. Kan miiraan gadii jennaan. Kanaaf gosti sagaleedha daddarbuu sagaleetii hojii wal qabsiisnee firiikwensii isaan qaban irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Gosa sadiin kanatti ramaduun ni danda'ama jechuudha. Kabiraa saffisa sagalee yaa adda addaa keessatti qabu. Saffisni sagalee yaa adda addaa keessatti qabu. Sagaleen qilleensa keessatti akkamii, sagaleen bishaan keessatti akkamii, yaa akkamii akka qabu. Yoonii fi ilaalluu garaagarummaan ni jira. Saffisni sagaleen wantoota adda addaa keessatti qabaatu keessa moolekiiloota wantichaa irratti hundaa'a. Moolekiilii sagaleen keessa daddarbu san irratti kan hundaa'u jechuudha. Moolekiilii jechuun wanta akka koompaawundiidhaa yookiin akka elementiitti jiru kan wantoonni keessa darban san irratti hundaa'a. Saffisni sagalee jajjaboo keessatti waan suudoowwan jajjaboo keessa jiran walitti dhiyaataniif haala salphaan walitti bu'iinsa suudoowwan itti aanan wajjin godhamuun saffisaan daddarba jedhama. Asitti saffisni sagalee jajjaboo keessatti suudoowwan jajjaboo keessa jiran bakka kana qabadhaan suudoowwan jajjaboo keessa jiran walitti dhiyaatanii haala salphaan walitti dhiyaatanii walitti bu'iinsa suudoowwan inni irraa ijaaramee jechuudha. Itti aana wajjin godhamuun saffisaan daddarbaa jechuudha. Saffisni sagalee dhangala'oo fi gaazii keessatti suudoowwan isaanii baay'ee addaan fagaatanii waan jiraniif dhangala'oo keessatti suudoowwan isaanii addaan fagoodha. Gaazii keessatti illee suudoowwan isaanii addaan fagoo atamiin isaan irraa ijaaraman jechuudha. Waan argamaniif walitti bu'iinsi jidduu isaaniitti uumamuu xiqqaadha jechuudha. Walitti bu'iinsi maatariidha jechuudha xiqqaadha. Kanaafuu saffisni sagalee jajjaboo keessatti baay'ee guddaa yommuu ta'u kan dhangala'oo immoo yommuu itti aanu kan gaazii keessatti immoo saffisni sagalee illee baay'ee xiqqaadha. Maaliif atomoonni gaazota keessa jiran baay'ee addaan fagaatanii waan argamaniif jecha yeroo walitti bu'uudhaaf
ni dhiphata addaan fagoodha sagaleen gidduu isaaniitti uumamu baay'ee xiqqaadha jechuudha kan dhangala'ootu itti aana akkana. Gabateen armaan gadii yaada olitti ibsamee caalatti akka ifa ta'u kan godhamedha jedha. Fakkeenyaaf waa'ee faalkaa gaazii fudhannee maataroota akka haayidroojinii, qilleensa, oksijiinii saffisa sagalee isaan achi keessatti qabaniiti wajjin kan wal bira qabamee kaa'ame yoo ni filaallu jechuudha. Gaaziin haayidroojiniin saffisni sagalee isii 1200 fi 1220 jedha. Qilleensi 330 takka, oksijiiniin 326 kana dhangala'oo bira yoo dhufne garuu dhangala'oon 1410 saffisni isaa irra cimaadha jechuudha. Bishaan ashaboo kan jedhu keessa 1450, alkooliin dhangala'oodha 1150 akkanaa jechuudha. Yoo gara jajjaboo dhufne immoo aayiranii yoo dhufne 5950, koopariin 5010, fuulleen 5500. Kanarraa wanni hubannu daddarbuu sagaleetii wajji wal qabsiisee jajjaboo wantoota jajjaboo ta'an keessatti akkan sagaleen daddarbuu agarsiisa. Dhangala'oon itti aanee jira, faalkaan gaazilleen itti aanee jira jechuudha. Saffisa sagalee qilleensa keessatti jiran yoo naaf ilaallu saffisni sagalee qilleensaa teempireecharri isaa 0 digirii seelsheelii irratti 330 meetir per sekondiidha jedha. Hammi inni ittiin daddarbu dhaabbataadha. 0 digirii seelsheelii irratti saffisni sagaleedha 330 meetir per sekondii yommuu ta'u saffisni sagalee qilleensa keessatti teempireechara irratti hundaa'a jedha. Teempireechara irratti hundaa'uudhaan sagaleen sun daddarba. Fakkeenyaaf guyyaa teempireecharri qilleensaa ho'a aduuti waan jiru jecha sagaleen hedduu hin dhagahamtu. Halkan yoo fudhanne garuu sagaleen baay'ee dhaga'uu danda'a. Kuni saffisni sagalee maalii wajjin wal qabata jechuudha? Ho'aa wajjin wal qabata jechuu asirraa ni hubanna. Teempireecharri qilleensaa takka digirii seelsheeliidhaan yommuu dabalu saffisni sagalee immoo duwwaa tuqaa 6 meetir per sekondiidhaan dabala jedha. Teempireecharri qilleensaa takka digirii seelsheeliidhaan dabalaa deema. Teempireecharri jechuudha takka digiriidhaan sutusuun dabalaa deema. Haa ta'u garuu saffisni sagaleedhaa duwwaa tuqaa 6 meetir per sekondiidhaan dabalaa jira. Haaluma kanaan saffisni sagalee qilleensaa teempireechara isaa T keessatti qabaatu VT'dha jedha. VT'n hima herregaatiin yommuu ibsamu foormulaan isaa maal fakkaata? Kana jechuudha. Total frequency, total volume qabeen jechuudha. Qabeen dimshaasha waliigalaa qabee inishaalii qabee ka'umsaa jechuudha. Ida'uu duwwaa tuqaa 6 meetir per sekondii irra digirii seelsheelii baay'isuu T'dha jedha. Teempireechariin nuuf kennama. T'in waan idhaan bakka bu'a. Teempireechari waan nuu kennamuuf T'in kun waan nuu kennamuuf jecha siin ammoo digirii seelsheeliin takka duraaniisi waan digirii seelsheeliidha waan ta'eef jecha yoo nu kennu ta'e waa takka hojjechuun nama hin dhibu. Saffisa sagalee qilleensaa kan 0 digirii seelsheelii irratti qabaatu V nootiin jechuudha. V0 kuni saffisni sagalee inni qilleensa keessa qabu maali? 0 digirii seelsheelii irratti qabaatu meeqa? 330 meetir per sekondii yommuu ta'u T'in teempireecharaa jedha. As keessatti egaa fakkeenyi isaa yoo kennamu V noot kan jennu kun jechuudha. 330 meetir per sekondiin saffisa sagaleen qilleensa keessatti qabuuti jechuudha. Ka'umsa inni qabu jechuudha. Erga teempireechari jijjiirame immoo yoo teempireechari kan jijjiiramu taate saffisni sagalee kun jijjiiramuu danda'a. Saffisni sagalee qilleensaa 0 digirii seelsheelii irratti 330 takka yoo ta'e 0 digirii seelsheelii irratti 330 takka meetir per sekondii yoo kan ta'u ta'e saffisni sagalee qilleensaa teempireechara 20 digirii seelsheelii irratti immoo meeqa ta'a yoo jedhee nu gaafatu. V nootiin keenya beekamaadha. V noot V0 jechuudha. Kuni kennamaa beekamaati. T meeqaan nu kenname 20tu nu kenname kun ni agartanii. VT yoo nu gaafatu VT foormulaan isaa akkami? VT foormulaan isaa kana jechuudha. VT foormulaan isaa kana. Akkana yeroo jennu asirraa ka'uu ni danda'ama. Kuni foormulaa saffisa sagalee ittiin beeknudha. V yookiin total frequency, total volume wal qixanii ta'a. Total sound volume wal qixanii ta'a.
initial volume plus 0.6 meter per second over degree Celsius. Amma sitti gaa V nooti wal qixana V nooti V on 331 meter per second ida'u duwwaa tuqaa 6 meter per second irra temperature ida'u temperature keenya meeqaan nu kannamee jira 20 asin nu kannamee jira 20 kun bakka buufatee jira kana jechuudha. San booda temperature si kun kanaan bada wal balleessa jechuudha. San booda isa kana fudhanneetuma gadi buufannee maal goona duwwaa tuqaa 6 kan fuutee 20 firtaa jechuudha. Gaafa 20 firtuu 12 meetira per second arganna. Kun 330 takka tuqaa 5 duraan jira. Wali gaafa idaanu V nootiin keenya maal ta'a jechuudha. V nootiin keenya 345 meetira per second ta'a jechuudha. Kuni maali? Saffisa sagaleen qilleensa temperature isaa 20 degree Celsius ta'e keessatti qabuuti jechuudha. Kanaaf isa kana yeroo calculate goonu kennaman keenya maal jechuudha? Temperature nuuf kennama. Formulaan dhaabbataan duraanuu ni jira as jira. Asirra dhaabbatameeti kan hojjetamu jechuudha. Saffisni fakkeenya biraa yoo ilaalummas saffisni sagalee qilleensa tasgabbaa keessa jiru jedha. Qilleensa tasgabbaa ta'e keessa jiru 348 meetira per second yoo ta'e temperature qilleensaa kun immoo meeqa jedha yoo temperature akka nu gaafate jechuudha. Temperature yoo nu gaafatu saffisni sagalee qilleensaa tasgabbaa keessa tasgabbaan keessaa kana zero dha 330 takka ta'uun beekamaadha. V final inni nu kanne 348 meetira per second dha. Kan inni nu gaafate immoo temperature jechuudha. San booda formulaa keenya irraa kanaga. Formulaa keenya irraa yoo kaanu formulaan keenya maal jira? V T wal qixanita V naught plus 0.6 meter per second over degree Celsius plus T dha. As keessatti eenyu barbaanna nuti T dha barbaanna. Criss cross gochuudhaan ni baafanna jechuudha. Asitti criss cross waliin criss cross goone T keenya yeroo baafannu T keenya formulaan isaa kana ta'a. Akkana ta'a jechuudha. Temperature wal qixanita V finally irrasu V initially irra duwwaa tuqaa 6 meter per second meter per second baayisu degree Celsius dha. Kana booda V finaliin keenya kunooti. 348 meetira per second irrisu 330 takka tuqaa 5 meetira per second walirraa irriftee degree Celsius jetteen jala duwwaa tuqaa 6 meetira per second. Meetira per second meetira per second dhaan ni bada. Wanni nuti arginu maali? 16 ta'a. 16 tuqaa 5 meetira per second irra duwwaa tuqaa 6 meetira per second times degree Celsius. Cancel wal godha. San booda wanni nuti arginu 26 tuqaa 27 tuqaa 5 degree Celsius dha jechuudha. Kuni maali? Baay'ina temperature jechuudha. Baay'ina temperature saffisni sagalee qilleensa tasgabbaa keessa jiru kan 348 meetira per second ta'eeti jennaani akkana qabannaa jechuudha. Inni biraa waa'ee faalama sagaleeti. Sagaleen akkamitti faalama? Waa'ee faalama sagalee kan jedhu jechuudha. Faalama sagaleeti jechuun akka waliigalaatti sagalee ol ka'aa namaa fi lubbu qabeeyyii jeequu danda'uuf maal jennaani? Saaxilamuutu faalama sagalee jedhamaa jira. Sagaleen tokko faalame kan jedhamu akka waliigalaatti sagaleen ol ka'uudhaan namaa fi lubbu qabeeyyii yoo kan jeequ ta'e sagaleen sun maal jedhama? Faalame jennaan. Hamma sagalee tokko safartuuwwan garaagaraa fayyadamuudhaan ibsuun ni danda'ama jedha. Hamma sagalee wan tokko safartuu garaagaraa fayyadamuudhaan maal gochuu ni dandeenya? Safaruu ni dandeenya jedha. Safartuuwwan sagalee inni duratti ibsame frequency isaati yoo ta'u kan biroo immoo sadarkaa sagaleetiin ni ibsama. Sagaleen sadarkaan sagalee unity decibeliitiin safarama jedha. Unity kana qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Sadarkaan sagaleedha kan maaliin ibsama kan jedhudha? Decibel kan jedhamuudhaan safarama. Sadarkaan sagalee xinnaan duwwaa decibelii yoo ta'u olaanaan immoo 140 decibelii ta'a jedha. Sadarkaan sagalee safaraasaa jechuudha. Inni gaxanaan duwwaa decibeliidha. Kan olaanaan ammoo 140 decibelii yommuu ta'u haaluma kanaan waldaan fayyaa addunyaa
waldaan fayyaa addunyaa akka ibsetti sagalee yoo sadarkaan isaa 70 deesibeelii gadi ta'e fayyaa namaa fi lubbu qabeeyyiin irratti rakkoo hin fidu jedha. Fayyaa namaatii fi lubbu qabeeyyii irratti rakkoo hin fidu yoonii fi 70 deesibeeliidha gatta sagaleen wantoota yookaan tootee jechuudha. Namni tokko guyyatti sa'aatii 8tiif sagalee 85 sadarkaa sagalee 85 deesibeeliidhaan yoo saaxilame rakkoo irratti geessisuu ni danda'a jedha. Sa'aatii 8tiif namni tokko sagalee ol kaasee namni tokko yoo hawaa dhaggeeffatu ta'e sa'a 8tiif akkasii walitti aansee kan dhaggeeffatu taanaan namni sun rakkoo biraatiif saaxilamuu danda'a jechuudha. Sagaleen 85 deesibeeliin kun naannoo tiraafikiin konkolaataa itti baay'atutti sagalee uumamuu danda'udha yeroo hedduu jechuudha. Sagaleen sadarkaan isaa 85 deesibeelii oli faalama sagalee kan fidudha. Baay'ee ol ka'aadha, kan nama jeequudha jechuudha. Parsantaan isaa 85 deesibeeliidhaa ol ta'e taanaan sagaleen sun kan nama jeequudha. Faalamni qilleensa, faalamni sagaleedhaa uumame jedhama jechuudha. Maaliif namaas ta'e lubbu qabeeyyii biroollee kan rabbashu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wantoota faalama sagalee fidan yoo ilaallu faalama sagalee wantoota fidan jechuudha. Namoonni keenya wantoota garaagaraatiin faalamuu danda'a jedha. Namoonni keenya wantoota garaagaraatiin faalamuu ni danda'a. Keessattuu wantoonni faalama sagalee fiduu danda'an baay'eedha. Isaan keessaa muraasni tokko sagaleewwan konkolaataati. Jeeqamuu jechuudha. Sagaleewwan konkolaataadha. Iddoo jireenyaatti wajjin kan wal qabatu yoo ta'e makiinaan kallattiidhaan mana dura kan deemtu yoo taate sagalee saniitiin sammuun namaa jeeqamuu danda'a. Ambulaansii, tiraafikoota kun hundinuu sagaleewwan nama jeequu danda'anidha. Faalama sagalee kan fidan jechuudha. Sagalee naannoo ijaarsi gaggeeffamu irraa bahan fakkeenyaaf iddoo fooqiin itti ijaaramtu iddoo akkasumas san qofa osoo hin taane sagalee warshaa keessaa ba'u kun hundinuu maali faalama sagalee waan jedhamudha kan fidanidha. Maashinoota adda addaa irraa bahan ammas kunis sagaleewwan maali baabura midhaan daakuus tahee jechuudha. Mootora bishaan darbuus tahee kun hundinuu jenereetoroota adda addaas ta'e wantoota qilleensa wantoota sagaleewwan faalamanii sammuu namaa miidhan jechuudha. Sagalee ol ka'aa fi yeroo dheeraaf manneen muuziqaarraa, manneen dhugaatii, manneen sinimaa yookiin mana fiilmaa fi kan kana fakkaatan sagaleen achi jiru sagaleewwan faalamaa jedhama jechuudha. Sagaleewwan faalamaa fayyaa namaarratti dhiibbaa fiduu danda'an jechuudha. Rakkoon faalama sagaleedhaa fiduu danda'u maal? Tokko dhukkuba dhiibbaa dhiigaa nama fiduu ni danda'a. Namni tokko bakka sagaleen ol ka'u yeroo dheertuudhaaf kan taa'u yoo ta'e dhukkubni kun faalama sagalee yeroo dheeraatiin kan dhufuu danda'u keessaa tokko dhukkuba dhiibbaa dhiigaati jechuudha. Dhukkubni dhiibbaa dhiigaa faalama sagalee yeroo dheeraatiin faalama sagalee yeroo dheeraa qaama keenyatti dhaga'amuutiin dhiibbaan dhiigaa dhufuu ni danda'a jechuudha. Akkasuma hirriba dhabuu jira. Hirriba dhabuunis sababa faalama sagaleetiin wanta dhufuu danda'u irraa isa tokkodha. Hirriba dhabuun jechuudha. Kun yeroo baay'ee kan uumamu yoo iddoon nuti jiraannu naannoo daandii konkolaataa itti baay'eetutti ta'e naannoo buufata konkolaataa fi iyyi garaagaraa bakka hirriba nama dhoorkuun dhibee cimaatiif nama saaxiluu danda'an kuni faalama sagaleetiin kan dhufuu danda'udha jechuudha. Inni bira waa'ee guddina daa'immaniitiif. Daa'imman namoota biroo caalaa sagalee saffisaan miireeffatu jedha. Daa'imman namoota biroo caalaa dafanii sagalee dhaga'u jechuudha. Kun immoo daa'imman irratti rakkoo xiinsammuu, rakkoo sammuu isaanii irratti kan fidu yommuu ta'u, rakkoo dhageettiillee akkasuma qaama isaanii hubuu kan danda'u waan ta'eef rakkoon faalama qilleensaa ciccimaadha jechuudha. Rakkoo akkanaa fiduu danda'a. Sammuu daa'imaa xiinsammuu isaanii miidhuu, rakkoo dhageettii irratti fiduu akkasuma qaama isaanii miidhuu waan danda'uuf rakkoon faalama qilleensaatiin dhufu akka fakkeenyaatti kana jechuudha. Inni biraa sagalee yoo faalame maloota faalama sagalee ittiin hir'isan keessaa jechuudha. Sagalee yoo faalame akkamitti hir'isuu dandeenya kan jedhudha. Sagaleen yoo faalame jireenya ilma namaa irratti rakkoo guddaa waan fiduuf faalama sagalee uumamuu tokkoof tooftaalee armaan gadii fayyadamuudhaan hir'isuu ni danda'ama. Tokko madda sagalee ofirraa fageessuu qabna jedha. Maddi sagaleedha ofirraa fageeffamu kan dhaggeeffatamu yoo ta'e
reediyoo haa ta'u akkasuma konkolaataa sochoos haa ta'u iddoo jireenyaatiinis bakka sagalee ol kaan itti dhaggeeffatamurraa fagaachuudha qabnaa jechuudha. Inni bira iddoo faalamni sagalee jirutti kan hojjennu yoo ta'e haguuggii gurratti fayyadamuu qabna. Iddoon itti hojjennu ijaarsa garaagaraa keessatti ijaarsa fooqiilee ijaarsa yookaan maashinoota adda addaa sochii maashinoota adda addaa yookaan ta'u taate guurii yookiin jibrii gurra keenya keessa kaayannee hojjechuutu nurraa eegama. Sagalee raadiyoodhaa fakkeenyaaf sagalee raadiyoo ofirraa gad xiqqeessuu televezyiinii ofirraa gad xiqqeessuu kun hundinuu gad xiqqeessanii dhaggeeffachuun rakkoo yookiin maloota faalama sagalee ittiin hir'isan keessaa isa tokko jedhama jechuudha. Kuni kana. Kabiraa waa'ee balaqqeessuu sagaleeti. Akkuma balaqqeessuu ifaa jennetti sagaleen akkamitti balaqqeessuu danda'a kan jedhu jechuudha. Gohaa yookiin balaqqeessuu sagalee. Sagaleen akkamitti gohuu danda'a kan jedhu jechuudha. Sagaleen tokko maddarraa ka'uudhaan wanta gufuu itti ta'u. Sagaleen tokko maddarraa ka'uudhaan wanta gufuu itti ta'u kan akka dhagaalee, mukkeen, gamoowwanii fi kanneen kana fakkaatan tokkotti yommuu bu'u sagaleen jechuudha. Hammi murtaa'ee xuuxamee yookiin fudhatamee kan hafe immoo gara iddoo irraa dhufeetti as deebi'a jedha. Sagaleen deebi'e kuni balaqqeessa'uu sagalee jedhama jechuudha. Sagaleen ofirraas deebi'e maal jedhama? Balaqqeessa'uu sagalee yookiin awwaattuu yookiin gohaa sagalee wayii jechuudha. Waan nama jala awwaataa jechuudha. Gohaa waan jedhamu tokkotu dhufa sun maal jedhama? Gohaa jedhama jechuudha. Balaqqeessa'uun sagalee kan uumamu yoo sagalee madda irraa ka'e tokko wanta gufuu itti ta'u rukutuun balaqqeessee sakandii duwwaa tuqaa takka turee dhufe qofaadha. Sakandii duwwaa tuqaa takka sakandii takkaa osoo hin geenye jechuudha. Duwwaa tuqaa takka keessatti yoo dafee kana as deebi'ee dhagahamu yoo kan ta'u ta'e kana jechuun gurri namaa sagaleewwan lama addaan baasuu kan danda'u yoo sakandii duwwaa tuqaa takka addaan bahanii kan dhufa yoo ta'e maal jennaani balaqqeessa'uun sagalee uumame jechuudha. Sagaluma teessii dubbatteetu sittas deebi'ee dhagahama. Sakandii keessatti kun maal jedhama? Balaqqeessa'uu sagalee jennaan jechuudha. Balaqqeessa'uu sagalee. Ni dubbattaa sagaleen sittas deebi'eeti dhageessisaa jechuudha. Yeroo tokko mana haaraa yeroo ijaaran manni haaraan yeroo ijaaramu sagalee ati dubbatatan hamma tokko fuudheeti guutuma sittas deebisa. Kuni balaqqeessa'uu sagalee jedhama jechuudha. Kabiraa faayidaan balaqqeessa'uu sagalee maali? Balaqqeessa'uun sagalee faayidaa ni qaba? Yes, qabaachuu ni danda'a. Ni qabaas. Balaqqeessa'uun sagalee jiruuf jireenya ilma namaatiif faayidaawwan hedduu qabaa jedha. Faayidaawwan gohaa yookiin balaqqeessa'uu sagalee keessaa inni muraasni tokko saffisa sagalee qilleensa keessa jiru beekuudhaaf. Saffisa akkam akka qabdu. Saffisa hangam takkaa keessatti ofirras balaqqeessamee nu dhagahamu jechuudha. Saffisa sagalee qilleensa keessa jiru beekuuf hedduu takka nu fayyada jechuudha. Saffisa sagalee qilleensa keessa jiru safaruuf madda sagalee wanta balaqqeessisu irraa fageenya beekamaa irraa ka'uun turtii sagaleen maddarraa bahuun hanga iddoo maddaatti deebi'uun qabaatuun safaramaa jechuudha. Saffisni sagaleedha maddarraa yeroo bahee hagam takkatti wanta gufuu itti ta'u san bira gahee as deebi'ee dhageeffama kan jedhu santutu safaramee akkasitti saffisa sagalee achi keessa jiru san safaramaa jechuudha. Sagaleen madda sagalee fi qaama balaqqeessisu jidduu si'a lama adeema waan ta'eef saffisni sagalee hima avreejii maal ta'uudhaan ibsama jechuudha. Hima avreejii vaa walqixxeetaa 2s over t shallagamaa jechuudha. Saffisa sagalee lamaan baay'ifamee jira tiidhaan hiruudhaan kan shallagamuudha jechuudha. Fakkeenya iddoo saffisni sagalee qilleensa keessatti 345 meetira per sakandii ta'etti jedha. Iddoo saffisni sagaleedha 345 meetira per sakandii ta'etti fageenyi inni xiqqaan uumama go'aaf yookiin faalama sagaleetiif maddi balaqqeessa'uu sagaleetiif jechuudha. Maddi sagalee gufuu sagalee irraa fagaachuu qabu isa kami jedha. Yoo iddoo saffisni sagaleedha qilleensa keessatti 345 meetira per sakandii kan ta'u ta'e fageenyi inni xiqqaan uumama go'aaf maddi sagalee gufuu sagalee irraa fagaachuu qabu isa kami kan jedhu yoo ni ilaallu durarratti kennamaa fudhachuun barbaachisaadha. Kennamaan keenya viin ni jira. Viin 345
Tiin duwwaa tuqaa takka duraanuu beekamaadha. Duwwaa tuqaa takka sakandii keessatti S'in keenya maal ta'a jechuudha. Foormulaan keenya akkuma reefu laallee V walqixxee ta'a 2S over T dha. As keessaa S'in barbaadamaa yoo kan ta'u ta'e yookiin fageenya go'a maddi sagalee gufuu sagalee irraa fudhachuudhaa qabu. Gufuu wanta sagalee sanii gufuu ta'e achis balaqqeessu jechuudha. Achi fageenya gidduu jiru maal ibsama V square 2S over T yoo ta'u S asirraa gizee baafnu VT over T ta'a jechuudha. VT over T. Hammoota V'n 200 fi 345 meetirii baay'isu T'in ammoo duwwaa tuqaa tokko sekandiidha. Heeruu lamaa gizee goonu 17.2 5 meetira ta'a jechuudha. Kuni hamma yookiin fageenya madda sagaleetii fi wanta sagalee sanitti gufuu ta'e jidduu jiru kan agarsiisu jechuudha. Kabiraa isteetoskooppii waan jedhamu jira. Isteetoskooppiin meeshaa dooktorri meedikaala dhahannaa onnee fi sochii sombaa dhagahuudhaaf itti fayyadamu sababa maaliitiin kennin sababa balaqqeessa'uu sagaleetiin jechuudha. Balaqqeessa'uu sagalee dhahannaa onnee keessatti adeemsifamuun somba keessatti adeemsifamuun kan safaramu jechuudha. Isteetoskooppii jennaan. Akkasuma gadi fageenya qaamota bishaanii safaruudhaaf gadi fageenya qaamota bishaanii keessa jiran qaama bishaanii safaruudhaaf laggeen gurguddoo haroowwan galaanaa fi garba safaruudhaaf sagaleewwan hedduu nu fayyada jechuudha. Sagaleewwan balaqqeessuun sagaleedha murteessaadha jechuudha. Asirraa kan nuti hubannu isteetoskooppiis ta'e gadi fageenya qaamota bishaanii safaruufis ittiin fayyadamna jechuudha. Kabiraa ho'a jedha. Ho'a yoo jennu hiika ho'a jechuun maal jechuudha? Ho'i akaakuu anniisaati jedha. Anniisaa ifaa jira, anniisa ho'aa jira, anniisa elektiriikii jira, anniisa keemikaalaa, anniisa makaanikaalaa kan jedhamantu jiru. Kanneen keessaa ho'i akaakuu anniisaa ta'e namoonni baay'een ho'aa fi teempireechara akka qaama safartamoo tokkotti fudhataa jira. Garuu ho'aa fi teempireecharri garuu qaamota safartamoo garaagaraati malee tokkoo miti jechuudha. Qaamolee safartamoo garaagaraati malee tokkoo miti. Teempireecharri hamma safara ho'inaa teempireecharri jechuudha. Hamma safara ho'inaa fi qorrina qaama tokkoo yommuu ta'u ho'i ammoo ho'i garuu anniisaa jechuudha. Ho'i garuu akaakuu anniisaa qaama teempireechara ol aanaa qabu irraa gara qaama teempireechara gad aanaa qabuutti kan daddarbudha jechuudha. Ho'i akaakuu anniisaa qaama teempireechara olaanaa qabu qaama ho'a olaanaa qabu irraa gara qaama teempireechara gad aanaa qabuutti kan daddarbu maal jennaani ho'a jennaan. Yuunitii waltawaa ho'aatis maaliin ibsama? Juuliidhaan kan ibsamudha jechuudha. Kanaaf ho'a jechuun teempireecharaa wajjin garaagarummaa qaba. Teempireechara jechuun hamma qorra waan tokko keessatti argamu, hamma ho'a waan tokko keessatti argamu ta'e agarsiisa. Kanaaf garaagarummaan isaan jidduu ni jira jechuudha. Maddootiin ho'aa beekamuun kan akka ibiddaa. Ibiddi madda ho'aati. Ho'a maddisiisa jechuudha. Akkasuma boba'aa dhangala'oo ta'e waan akka naaftaalee, benziila, peetirooleemii, gaazii uumamaa kunis maal maddisiisu? Ho'a maddisiisu. Elektiriikiinis ho'a ni maddisiisu jechuudha. Kunniin maali? Maddoota ho'aa jennaan. Maddoota ho'aa jedhamu jechuudha. Kabiraa daddarbuu ho'aati. Ho'i akkamii daddarbuu danda'a kan jedhu jechuudha. Daddarbuu ho'aa yoo jennu daddarbuu ho'aa jechuun yaa'insa ho'aa qaama ho'aa irraa gara qaama qabbanaatti kan daddarbu kan taasisudha jechuudha. Daddarbuu ho'aa jechuun yaa'insa ho'aa qaama ho'aa irraa gara qaama qabbanaatti. Fakkeenyaaf sibiila dheeraa tokko fuunee mana tumtuudhaatti jechuudha. Warri tumtuudhaa yeroo sibiila yeroonii fi yeroo tuman jechuudha. Boca adda addaa gizee irraa tolchan keessanii kaayan sibiilli suni gara fiinxaatiin diimachaa suutaan diimachaa ho'aa irraa gara maaliitti deema? Gara qabbanaatti deema. Daddarbuun ho'aa akkasii jechuudha. Daddarbuun ho'aa garaagarummaa teempireechara qaamolee yookiin iddoowwan lama qaama tokko gidduutti raawwatu hamma iddoon lachuu walqixa ta'utti kan daddarbu ta'a. Ho'i qaama ho'aa daddarbuun ho'aa garaagarummaa teempireechara qaamolee yookiin iddoowwan lama qaama tokko gidduutti raawwatu. Fakkeenyaaf hamma iddoon lachuu walqixa ta'utti ho'aan jechuudha.
inni tokko qabbanaa ture inni tokko ho'aadha osoo jiru ho'i kun itti deemee haga walqixa ho'utti kan daddarbu jechuudha. Karaaleen ho'i ittiin daddarbu sadii jira. Inninis tokko tuqaatii kan jedhamu jira. Tuqaatiidhaan ho'i daddarbuu danda'a. Convection kan jedhamuun daddarbuu danda'a. Madana kan jedhamuun ho'i karaalee sadeen kanaan daddarbuu danda'a jechuudha. Daddarbuu ho'aa tuqaatii kan jedhamu yoo bira kan geenyu ta'e daddarbuu ho'aa kan tuqaatiidhaan daddarbu jechuudha. Tuqaatiin karaalee ho'i bakka tempireechara guddaa qabu irraa gara qaama yookiin bakka tempireechara xiqqaa qabutti hollannaa suudoowwanii dabaluun teessuma isaanii osoo hin jijjiirin daddarbudha. Osoo teessuma suudoowwanii hin jijjiirinitti hollannaan bichaan dabalamee ho'i sun suutusuutan gara qaama tempireechara xiqqaa ta'e qabutti darbaa deema. Fakkeenyaaf sibiila fiixeen ibiddaa keessa jiru sibiila fiixeen isaa ibidda keessa jiru qarqara isaa irraa yoo qabde jedha harka kee ni guba yoo qarqara isaa qabde. Shaa'ii ho'aa burcuqqoo keessa jiru harka keetiin burcuqqoo qabattee dhuguudhaaf harka kee ni gubaa jedha. Yeroo akkana burcuqqoo fuutu burcuqqoon harka namaa ni gubdi. Gubaa qabannaa meeshaa buna ittiin akooftuu fi kanneen kana fakkaatan fudhachuu ni dandeenya. Yoo ol fuunu isiin sun maal qabannaan siinii sanii nu gubdi. Meeshaan yookiin akkasuma mixaaxni itti yookiin meeshaan buna itti ahaawan sun jechuudha. Yoo harkaan qabanne nu ho'isaa jechuudha nu gubaa jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Daddarbuu ho'aa. Maaliin tuqaatiidhaan jechuudha. Harka keenya isaanii sibiila harkaan kasi qabachuudhaan ho'i sibiila sanarraa gara qaama keenyatti as dhufee tuqaatiidhaan jechuudha ho'i sun nutti darbuu ni danda'a jechuudha. Kan biraa daddarbuu ho'aa konvekshinii kan jedhamuuti. Labooba ibiddaan naannoon isaa ho'a waan argatuuf ni ho'a jedha. Gama biraatiin bishaan yemmuu ho'isnu qaamni bishaanii hundi ni ho'a. Bishaan yeroo danfisnu jechuudha qaamni bishaanii san hundi ni ho'a. Haala kanaan daddarbuun ho'aa konvekshinii jedhama. Fakkeenyaaf osoo harkaan hin tuqin jechuudha. Bishaan osoo danfu jiru aara bishaanii kana gubbaa akkanatti kitilii kana gubbaa harka keenya yoo qabne ho'i qilleensa kana keessa ol darbee hurka kana keessa ol darbee harka keenya nu guba osoo harkaan hin tuqin jechuudha. Ho'i akkanaa kuni ho'a konvekshinii jedhama. Sababa bishaan yeroo danfisnu harka keenya akkasii yoo gubbaa qabne ho'i hurka san keessaan dhufee waan nu gubuuf ho'i akka bifa kanaan daddarbu kuni ho'a konvekshinii jennaan. Daddarbuu ho'aa madanaa kan jedhamu jira. Ho'i aduu irraa maddu adeemsa madanaan daddarbuu lafa gahaa jedha. Aduu irraa ho'i ni burqa ni madda garuu adeemsa madanaatiin daddarbuun gara lafaa gahaa. Madana ho'aa jechuun daddarbinsa ho'aa bifa dambalii elektiroomagneetiitiin baatamee raawwatamu yommuu ta'u dambaliin elektiroomagneetii yaa maatirii keessaa fi vaakiyuumii keessa darbuu ni danda'a jedha. Dambaliin elektiroomagneetii kun egaa harkinsaa jechuudha. Yaa maatirii keessaa fi vaakiyuumii keessa darbuu ni danda'a. Akkasumas madanni ho'a lamaan keessayyuu darbuu ni danda'a. Madanni ho'a lamaan keessaahuu darbuu ni danda'a jedha. Okay. Madanni biifuu fi xuuxuudhaan haala uumama wantoota irratti ni hundaa'a. Biifuu yookiin xuuxuu gaarii kan ta'e wanta qaama gurraacha qabu yoo ta'u wantoonni qaama adii immoo balaqqeessuu cimaa qaban. Wantoonni qaama adiidhaa ho'aa ofirraa ni balaqqeessisan. Gurraachi garuu ho'aa aduurraa dhufus ta'e ofitti simatu. Kana keessatti egaa hammi ho'aa akkaan kan daddarbu wantoota gurraacha keessatti jechuudha. Daddarbuu ho'aa amma kuni madana jennaani. Madana jechuun ho'a istoovarraa gara biridistii kanatti ol deemuu jechuudha. Kuni tuqaatii jechuun ho'a kun agarsiisu jira. Konvekshinii jechuun bifa hurkaatiin kan darbudha. Daddarbuu madanaa jechuun ammoo ho'a kallattiidhaan sibiila sanirraa gara distiitti ol deemu kanaatu maal jedhama? Madana jennaan jechuudha. Kabiraa dabarsoo fi ittisuu ho'aati. Ho'i ho'a daddabarsuu akkasuma ittisuu kan jedhu jechuudha. Wantoonni naannoo keenyatti argaman saffisni isaan ho'a ittiin daddabarsan garaagarummaa ni qaba. Wantoonni naannoo keenyatti argaman kaan dafee ho'a dabarsaa, kaan suutusuutaan dabarsaa garaagarummaa ni jira. Akkasumas wantoonni ho'a of keessatti hin dabarsine of keessa hin dabarsine illee ni jiru. Kan baqaa deemus ta'e kan ho'a of keessa hin dabarsine ni jiru jedha. Dabarsoo kan jennuun
wantoonni ho'a qaama isaanii keessa akka daddarbu heeyyaman dabarsoo ho'aa jedhaman. Fakkeenyaaf aayiranii, koopparii, sibiilonni biroo dabarsoon ho'aa gaariidha. Sibiilonni adda addaa dabarsoon ho'aati. Akkasuma irra caalatti immoo aayiraniin sibiilli danda'u jechuudha. Kan akka feerroodha, kan akka mismaaraa kuni dabarsoo ho'aati. Koopparii kennuun akka shiboo elektiriikii kunilleen dabarsoo ho'aati jechuudha. Ittisoo ho'aa kan jedhama yoo fudhanne immoo wantoonni qaama isaanii keessa ho'a hin dabarsine fakkeenyaaf kan akka mukaa. Mukni shidamaa deema ho'a hin dabarsu. Huccuun shidamaa deemti ho'a hin dabarsitu. Bishaanilleen ho'a hin dabarsu. Fuullee yookiin daawwitiinis ho'a hin dabarsitu fi kanneen kana fakkaatan ittisoo ho'aa jedhamu jechuudha. Ittisoo ho'aa jennaan isaan kanaan jechuudha. Egaa saayinsii waliigalaa boqonnaan torba kan kutaa 8ffaadha jechuudha. Qabxiiwwan irratti viidiyoo dabarte keessatti irra dhaabbadharraa isinii kaasee kan ittiin isiniif ta'a inshaallah. Daandii elektiriikii salphaa waan jedhu waa'ee daandii elektiriikiidhaa ilaalchisee daandii elektiriikii salphaa akkamitti yaa'an elektiriikiidhaa gaggeeffama kuufamni elektiriikiidhaa maalirraa kuufama sanirraa shuboodhaan jechuudha. Iswiichiidhaa wajjin wal qabsiisuudhaan deemee elektirikisiitiin suni balbiidhaan akkamitti akka balaqqeessuu akka danda'u daandii yaa'aa elektiriikiitiin kan as keessatti ilaallu ta'a. Elektiriikiin naannoo keenyatti faayidaalee hedduu nuuf kennuunsaa beekamaadha. Fakkeenyaaf ifa nuuf kennuudhaan televezyiiniin akka hojjetu gochuudhaaf akkasuma bilbilli keenya akka chaarja'u gochuuf faayidaan isaa hedduudha. Bilbilli keenya illee akka chaarja'uu fi kan kana fakkaatan faayidaa elektiriikiidhaan nuti argannu jechuudha. Nuti argannudha. Kana keessatti kaarantiin elektiriikiidhaa fakkeenyaaf kaarantiin elektiriikiidhaa tokko waa'ee kaarantii elektirikii qabxii tokkorraa gara qabxii birootti yaa'uuf daandii cufaa ta'e haguugamaa ta'e barbaada. Daandiin elektirikii salphaan ruqoota sadii irraa kan tolfamedha. Innis madda caalmaa kuufamaa balbii madda caalmaa kuufamaa bakka kuufamni annisaadha kuufamni elektirikiidhaa irraa maddu jechuudha fi balbii akkasuma bantuu iswiichiiti. Bantuu cuftuu bantuu fi cuftuu iswiichii yommuu ta'u ruqooleen kunniin dabarsoo elektirikiidhaaf wal qabsiifamu jechuudha. Elektirikii dabarsuudhaaf wantoonni kun wal qunnamsiifamu gaafa san qoxaariidhaa wajjin yoonii fi wal qabsiistu yookaan daayirektii bakka qoxaariidhaa yoonii fi kan dhagaa baatirii kan fayyadamnu ta'e kuufama madda elektirikii sanirraa balbiin ni ifaa jechuudha. Ni ifaa jechuudha. Ruqooleen daandii elektirikii fi iddoo bu'eewwan isaanii akka armaan gadiitti ibsameetu jira jedha. Ruqoolee isaanii olaallu bantuu cuftuu yookiin iswiichii ta'ennu jechuudha. Mallattoon si kana fakkaata. Seelii yookaan shuboonis kunoo kana fakkaata. Baatirii bakka baatiriin jidduu goluu pilaas or negatiif waan jedhamu. Gadii kanatti immoo balbii yookiin aampuuliin isaan kana sadeen isaan kana afraniin jechuudha walitti hidhamuudhaan walitti wal qunnamsiifamuudhaan elektirikisiitiin irraa madda jechuudha. Daandiin elektirikii salphaan daandii elektirikii kan madda caalmaa kuufamaa tokko dabarsoo elektirikii fi balbii tokko fi iswiichii tokko qabudha. Daandiin elektirikii salphaan akkuma kun agarru wantoonni inni qabu jechuudha. Tokko maal qaba? Madda caalmaa kuufamaa ni qaba. Dabarsoo elektirikii shuboo ni qaba. Balbii ni qaba. Iswiichii ni qaba jechuudha. Wantoonni kun walitti dhufanii ifni akka nuuf balaqqeeffamu godhama jechuudha. Kuni daandii elektirikii salphaa jedhama jechuudha. Viidiyoo wanta chaartii kanarraas hubachuu ni dandeenya. Shuboon elektirikii ni jira. Dhagaan baatirii ni jira. Iswiichii yookiin bantuu fi cuftuunis ni jirti. Asitti balbii ni qabna. Kun bifa kanaan daandiin elektirikii salphaa ta'e ifa akkan kan godhama jechuudha. Kabiraa maddoota caalmaa kuufamaati. Maddoonni caalmaa kuufama elektirikiitiif gargaaran jechuudha. Caalmaan kuufamaa qabxiilee chaarja'an jechuudha. Qabxiilee chaarja'an lama jidduutti chaarjootni akka yaa'an kan taasifamudha jedha. Maddoota caalmaa kuufamaati jechuun caalmaan kuufamaa qabxiilee chaarja'an
wantoota chaarjaan jechuudha lama jidduudatti chaarjootni suni akka inni yaa'u kan taasifamu jechuudha. Fakkeenyaaf yaa'insi chaarjootaa kunis kaarantii elektiriikii jedhama. Yaa'insi chaarjootaa kan waa chaarjeessu sun maal jedhama? Kaarantii elektiriikii jennaan. Maddoonni caalmaa kuufamaa beekamoo keessaa tokko seelii yookiin shiboo elektiriikiiti. Seelii soolaarii fa'aa, jenereetara fa'aa kunniin madda caalmaa kuufamaati jechuudha. Elektiriikii kan of keessatti kuufatan jechuudha. Okay? Shiboo elektiriikii, soolaarii, jenereetaroota jechuudha. Kaarantiin elektiriikii dabarsoo keessa yaa'uu kan danda'u yoo fiixeen isaa lamaan gidduu caalmaan kuufamaa jiraate qofaadha jedha. Caalmaan kuufamaa hin jiru yoo ta'e fiixee isaanii lamaan jidduu jechuudha. Kaarantiin elektiriikii tokko dabarsoo keessa jechuudha. Kaarantiin elektiriikiidha. Ifa inni jechuudha. Dabarsoo keessa kan inni yaa'uu danda'u yoo fiixeen isaa lamaan jidduu caalmaan kuufamaa jiraate. Yookaan elektiriikii yoo jiraate jechuudha. Yookaan jenereetarri yoo jiraate yaa'uu danda'a jechuudha. Maddoota caalmaa kuufamaa kan ta'an kan akka seelii elektiriikii, seelii footoelektriikii, jenereetara irraa madduu danda'a inninis. Caalmaan kuufamaa gara biraatiin ammoo volteejii jedhamuudhaan ni beekama. Voltage. V plus and volteejii isa ida'uu fi V plus and V minus dhaan jechuun wal quunnamsiisuudhaan bifa kanaan kan hojjetu ta'a. Kuni caalmaa yookiin maddoota caalmaa kuufamaa jennaan. Inni biraa waa'ee seelota elektiriikiiti. Waa'ee seelota elektiriikii. Maddoota volteejii beekamoo ta'an keessatti baay'inaan kan argamu seelii elektiriikiiti jedha. Maddoota volteejii beekamoo kuufama elektiriikii beekamoo ta'an keessatti baay'inaan kan beekamu seelii elektiriikiiti jedha. Seeliiwwan elektiriikii anniisaa keemikaalaa gara anniisa elektiriikiitti warra jijjiirudha. Anniisaa keemikaalaa gara anniisa elektiriksitiitti maddisiifama elektiriksitiitti kan jijjiira yommuu ta'u, seeliiwwan elektiriikii gosa lamaatu jira jaanis. Eega jijjiirame booda anniisaan keemikaalaa kun gara anniisa elektiriikiitti yeroo jijjiiramu, seeliiwwan elektiriikii kennan kunis gosa lamaatu jira. Seelii jalqabaatii fi seelii lammaffaa jedhama. Seelii jalqabaa, seelii lammaffaa. Seelonni elektiriikii jalqabaa kuni yookiin tokkoffaa kuni maal jedhama? Seelota sababa jijjiiramoota keemikaalaa isaan keessatti adeemsifamuun kaarentiin elektiriikii maddisiisanidha isaan kun. Seelota elektiriikii jalqabaa jechuun seelota sababa jijjiiramootni keemikaalaa isaan keessatti adeemsifamuun kaarentiin elektiriikii kan maddisiifamu jechuudha. Yeroo tokkoof qofa guutamutti erga itti guutamutti jechuun yeroo tokkoof qofa guutumatti erga itti fayyadamneen booda lammaffaa itti fayyadamuu hin dandeenyu jedha. Fakkeenya dhagaa baatirii yoo fudhanne. Dhagaa baatirii haaree binnee shiboodhaa wajjin wal quunnamsiifnee jechuudha. Volteejii isaa jechuun wal quunnamsiifnee iswiichiitti goonee balbii irratti hojjennee yoo kan qabsiifnu ta'e nuuf ifuu danda'a. Dhagaa baatirii jechuudha. Ni ifa ergasii ammoo gaafa ibsannee itti fayyadamnee dhumee lammaffaa itti fayyadamuu hin dandeenyu. Kuni maal jedhama? Seelota elektiriikii jalqabaa jedhama. Maaliif yeroo sana walnyaatinsi keemikaalaa keessoo isaatti gaggeeffamuudhaan kaarantii elektiriikii ni kenna. Gaafa walnyaatinsi keemikaalaa kun gaggeeffamee dhumate dhaabbate ifaan hin jiru jechuudha. Kan akka fakkeenya dhagaa baatirii kennuun kana jechuudha. Inni biraa seelota elektiriikii lammaffaadha. Seelii irra deddeebi'amee chaarjeessuun si'a baay'eef itti fayyadamuu dandeenya. Seelii irra deddeebinee yeroo hedduu irra deddeebinee ni chaarjeessinaa yeroo baay'eef jechuudha. Irra deddeebinee chaarjeessinee kan itti fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf baatirii konkolaataa. Baatiriin konkolaataa yoo kan dhumu ta'e deebinee ni chaarjeessinaa ni guuttataa jechuudha. Akkasuma dhagaa yookiin baatirii moobaayilii. Dhagaa baatirii moobaayilaa yoo fudhanne ni chaarjeessinaa ni dhumaa itti fayyadamnaa ni chaarjeessinaa akka kanatti jechuudha. Okay? Volteejiin isaa akka kanatti fufaa seelota elektiriikii lammaffaa jedhama jechuudha. Inni biraa waa'ee dabarsoowwanii fi ittisoowwan elektiriikiiti. Wantoota elektiriikii dabarsanii fi wantoota ittisoo ta'an jechuudha. Maateriyaalootni hundi haala kaarantii elektiriikii dabarsanii fi hin dabarsine irratti hundaa'uun bakka lamatti
qoodamuu jedha. Maateriyaalota yookiin wantoonni hundummaanuu haala kaarantii elektiriikii dabarsanii fi hin dabarsine irratti hundaa'uun bakka lamatti qoodamuu jedha. Isaanis maaliif maali? Dabarsoowwanii fi ittisoowwan elektiriikii jedhamu. Dabarsoo elektiriikii, ittisoo elektiriikii kan jedhaman jechuudha. Fakkeenyi dabarsoowwan elektiriikii yoo fudhannee meeshaan atomoota elektiroonota walabaa baay'ee qabaniin tolfaman dabarsoowwan elektiriikii jedhaman. Meeshaan atomoota elektiroonii jechuudha walabaa baay'ee qabaniin tolfaman dabarsoo jedhaman. Dabarsoon meeshaa kaarantii elektiriikii of keessaa qabanidha. Kaarantii elektiriikii of keessaa qabu isaan jechuudha. Uumamumaan kaarantii elektiriikii of keessaa qabu. Isaan sun gaafa shiboo elektiriikii wajjin wal qunname, gaafa ifaadhaa wajjin wal qunnaman ni dabarsan jechuudha. Yookiin volteejii waan jennu kana wajjin madda caalmaa kuufama of keessaa kaarantii of keessatti kuufatee kan taa'u wajjin yoo kan wal qunnamu ta'e ni dabarsu jechuudha. Akkasuma sibiilota akka ayiraniitii kan akka koopparii, almuuniyam, nikeelii fi kanneen kana fakkaatan sibiilonni kunniin sibiilota dabarsoo elektiriikiitii jechuudha. Kanneen chaarjota yookiin elektiroonota walabaa irraa hojjetaman jechuudha. Ittisoowwan elektiriikii kan jennuun ammoo meeshaalee amala faallaa dabarsoowwanii qaban yommuu ta'u, meeshaalee elektiroonota walabaa hin qabne yookiin muraasa ta'an qofa qabanidha. Muraasa kaarantiin ittisoo keessaa akka hin sochooneef kaarantiin ittisoo keessa akka hin sochooneef ni daangeffama jedha. Kaarantiin ittisoo keessa akka hin sochooneef ni daangeffama. Fakkeenya akka mukaa, pilaastikii, fuullee fi kanneen kana fakkaatan fakkeenyota ittisoowwan elektiriikii jedhama jechuudha. Fakkeenya ittisoo elektiriikii jedhamu jechuudha. Inni biraa waa'ee maagneetizimiiti. Maagneetizimii waan jennuuni. Maagneetizimiin damee fiiziksii ta'ee waa'ee maagneetii fi amaloota isaa kan qoratudha. Maagneetizimii jechuun kan jennuun kun jechuudha. Damee fiiziksiiti inni wanni inni qoratu waa'ee maagneetii fi amaloota maagneetiin qabu. Wantoota harkisuu irratti jechuudha. Bantiiwwan North and South waan jedhamu kaabaaf kibba kan jedhamu qabaachuudha hojii wal qabsiisee. Amaloota maagneetizimii damee fiiziksii keessaa isa tokkodha gaa'ii waa'ee maagneetiiti kan inni qoratu. Maagneetii jechuun maali? Maagneetiin cittuu sibiilaa ta'ee wantoota akka ayiranii, maagneetiin ifiifuu cittuu sibiilaati. Wantoota akka ayiranii, makaa ayiranii, nikeelii fi kanneen kana fakkaatan kan ofitti harkisuudha jechuudha. Wantoota maagneetoo ta'an kan ofitti harkisuudha jechuudha. Maagneetii yeroo jalqabaaf biyya Turkii magaalaa Maagneeziyaa jedhamtutti argame jedha. Wanni maagneetii jedhameef wanni waa sibiilota harkisu kun jechuudha. Yeroo jalqabaatiif biyya Turkii magaalaa Maagneeziyaa jedhamtutti argame jechuudha. Maagneetiin uumaman kan jiranii fi ilma namaatiin kan tolfamanidha. Uumaman jira. Maagneetiin uumaman kan jiranii fi akkasuma kan uumaman argamanii fi akkasuma ilma namaatiin kan hojjetaman ni jiru. Fakkeenya biyyee maagneetoo sibiilota taatee jira. Biyyeedha yoo si ilaaltu garuu maagneetii yoo keessa biyyeen sun sibiilota waan taateef deebitee maagneetiidhaan harkifamuu dandeessi jechuudha. Wantoota akkasiirraa kan hojjetamte jechuudha. Dhagaan liidii maagneetii kan uumamaan argame yommuu ta'u dhagaan liidiidha. Dhagaan liidii jechuun fakkeenyaaf PBdha. Liidiin jechuudha. Dhagaan liidii maagneetii kan uumamaan argame yommuu ta'u, maagneetonni namtolcheen immoo namaan kan tolfaman ta'ee ayiranii yookiin makaa ayiranii irraa tolfame jechuudha. Ayiranii fi makaa ayiranii irraa kan tolfamanidha isaanii. Maagneetiin namtolcheen boca adda addaatiin oomishama jedha. Maagneetiin namtolcheen boca adda addaatiin oomishama. Isaanis maagneetii boca silindaraa kan boca silindarii qabu jechuudha. Fakkeenya boca silindarii kan qabu ni jira. Maagneetii boca silindarii jechuudha. Boca prizim jennuun jechuudha. Maagneetiin boca prizimii qabus ni jira. Boca kottee fardaa kan qabus ni jira. Kanneen kana fakkaatan maagneetii namtolchee jennuuni jechuudha. Maagneetota namtolchee kan jennuuni. Fakkeenya kun asittis nu kaameetu jira. Maagneetii roga afree, maagneetii dunqulaawaa,
akkasuma maagneetii diskii kan jedhamus ni jira. Diskii hono isa kana jechuudha. Maagneetii qubeellaa kan jedhamus akkanaa honis ni jira. Gosoota maagneetiiti gaa'ii. Fakkeenya maagneetiin akkanaa kun ni jira. Maagneetii roga afree jedhama. Maagneetii duqunqulaawaa jedhama kunis kan keessatti akka duumessaa'uudha akka addaattuudha ta'u jechuudha. Maagneetii diskii kan innus kana maagneetii qubeellaa jedhama. Inni kunis akka waan qubeellaa akka waan harka kaawwatamu jechuudha. Maagneetii qubeellaa inneen maagneetii siliindarii kan jedhamus kun ni jira. Ulee maagneetii kan jedhamus ni jira. Akkasuma maagneetii kottee kan innus kun ni jira jechuudha. Maagneetii kottee kunniin gosoota maagneetoo nam-tolcheedha jechuudha. Wantoota maagneetoo fi miti maagneetoo ta'an wantoota maagneetiidhaan harkifamuu fi kanneen hin harkifamne jechuudha. Wantoonni hundi maagneetiin harkifamuu hin danda'an. Yes. Wantootni humni maagneetii irratti dalagaa'uu fi dalagaa'uu dhabuu isaa irratti hundaa'uudhaan iddoo lamatti ni qoodamu. Wantoota maagneetoo fi wantoota miti maagneetoo jedhaman. Kanneen humni maagneetiidhaa irratti dalagaa'ee gara maagneetiitti harkifamuu danda'an wantoota maagneetoo yoo kan jedhaman ta'e, wanta humni maagneetii irratti dalagaa'uu hin dandeenye kan harkifamuu hin dandeenye ammoo miti maagneetoo jennaan jechuudha. Wantoota maagneetoo ta'an keessaa fakkeenyaaf wantoonni humna maagneetiin harkifaman wantoota maagneetoo jedhamu. Fakkeenyaaf ayiranii, mismaara jechuudha. Ayiranii shiboo elektiriikii shiboo akka feerroodha jechuudha. Mismaara yoo fudhanne, lilmee yoo fudhanne, nikeelii, koobaltii fi kanneen kana fakkaatan sibiilota maagneetoo jedhaman. Sibiilota maagneetoo. Asitti nikeel yoo jennu iddubeen koobaltiidha, COdha. Nikeeliin ammoo Ni'dha. Inni nikeelii jennaani. Kunniin jechuun sibiilotni kunniin sibiilota uumama maagneetoo ta'anidha jechuudha. Kanneen biroo wantoota miti maagneetoo ta'an, wantoonni miti maagneetoon wantoota humna maagneetiin harkifamuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenya muka yoo fudhanne mukni maagneetiidhaan hin harkifamu. Pilaastikoonni adda addaa maagneetiin hin harkifamu. Dungoon maagneetiin hin harkifamu yookiin shaamaa jechuudha. Sibiilli koopariitis maagneetiidhaan hin harkifamu. Alumiiniyamiin hin harkifamu. Warqiinis dhagaanis fuulleenis wantoota miti maagneetoo ta'anidha jechuudha. Kanneen maagneetoodhaan harkifamuu hin dandeenye jennaan. Okay. Inni biraa maagneetii gonnonee fi maagneetii sinsinnee kan jedhaman gosoota maagneetii birootu jira. Maagneetii gonnonee fi maagneetii sinsinnee kan jedhan kana yoo ilaallu, maagneetiin amalli maagneetummaa isaa osoo hin badin yeroo dheeraaf turuu danda'an maagneetii gonnonee jedhama jechuudha. Yeroo dheeraaf amalli maagneetummaa isaa hin badu yeroo dheeraaf turuu danda'a. Maagneetiin akkasii suni maagneetii gonnonee jennaan jechuudha. Fakkeenya maagneetii mana yaalitti tajaajilan maagneetii ispiikarii reediyoo keessatti fayyadamuu fi kanneen kana fakkaatan maagneetiin mana yaaliitii fi maagneetiin ispiikara reediyoo garaagaraa keessatti argamu maagneetii maali jennaani gonnonee jennaan jechuudha. Akkasuma maagneetiin amalli maagneetummaa isaa yeroo gabaabaaf qofa turuu maagneetii sinsinnee jedhamu. Fakkeenyi isaanii mismaara maagneetiidhaan rigame. Fakkeenyaaf mismaara maagneetiin rigame yeroo gabaabaaf amala maagneetii akka qabu horatu taasisuu ni danda'ama. Maagneetiidhaan yoo niif kan rigamu ta'e deebi'ee misbaarri sun jechuudha. Maagneetiidhaan yoo maagneetii mismaara maagneetii rigame. Maagneetii tokko yoo niif misbaara riinee eegasii maagneetummaa isaa kan dhabu ni jira jechuudha. Kunniin maagneetii sinsinnee jedhama jechuudha. Kabiraa amaloota maagneetiiti. Amaloonni maagneetii beekamoon akka armaan gaditti tarreeffamee jira. Tokko maagneetiin bantoowwan lama qaba jedha. Likkidha. Bantoowwan faallaa ta'an lama qaba. Bantoo kaabaatii fi bantoo kibbaa kan jedhamu qaba jechuudha. Humni maagneetii naannoo bantoowwanitti ni cima. Naannoo bantoowwanii kanatti egaa humni maagneetiidhaan ni cima. Bantoowwan maagneetii addaan baasuu hin danda'amu. Bantoowwan maagneetii kana egaa adda baasuun xiqqoo hin danda'amu. Kana jechuun maagneetiin bantoo tokko qofa qabu hin jiru jechuudha. Maagneetiin bantoo tokko qofa qabu hin jiru. Bantoo kaabaa fi bantoo kibbaa kan jedhamu waan qabuuf jechuudha. Kuni amala maagneetii keessaa isa tokkodha.
bantuuwwan maagneetii wal fakkaatan lama yoo walitti dhiheessan wal dhiibu. Kana jechuun bantuun isaa wal fakkaataa jechuudha. Bantuu wal fakkaatu yoo walitti garagalchine wal dhiiba. Bantuuwwan maagneetii lama kan waliin fakkaanne immoo wal harkisa. Kuni inni kun seera maagneetizimii jedhama jechuudha. Seerri maagneetizimii keessaa tokko bantuun maagneetii wal fakkaatu wal dhiibuudhaa fi kan waliin fakkaanne immoo wal harkisuun maal jedhama yoo jettee seera maagneetizimii jedhama jechuudha. Maagneetiin kamiyyuu walaba ta'ee qilleensa keessatti rarra'ee fiixeewwan isaa gama kallattii kaabaa fi kibbaatti of sirreessee dhaabbata jedha. Yoonii fi rarraastee keessee maagneetiin kamiyyuu walaba ta'ee jechuudha qilleensa keessatti rarra'ee fiixeewwan isaa gama kallattii kaabaa fi kibbaatti of sirreessee dhaabbata jechuudha. Kanaan ta'a jechuudha. Kanaaf kuni kana. Kabiraa maappii sararaawwan humna maagneetiidhaa wajjin wal qabatan. Maappiin sararaawwan maagneetiidhaa wajjin wal qabatan kana keessatti humni maagneetii humna hin tuqne keessaa isa tokkodha. Humni maagneetii humna hin tuqne keessaa isa tokko yommuu ta'u, maagneetiin tokko wantoota maagneetoo ta'an osoo hin tuqin itti dhiyeessuun qofa ofitti harkisuu danda'a. Kun egaa humna isaa ta'uu agarsiisa. Osoo hin tuqiniin direct osoo hin tuqiniin maal godha ofitti harkisuu danda'a humna maagneetiiti kuni. Bakki naannawa maagneetii humni maagneetummaa dhaqqabuu danda'u kun ammoo dirree maagneetii jedhama. Bakka osoo hin tuqin jechuudha harkisni yookiin humni maagneetii ofitti harkisuudha dhaqqabu sun maal jedhama? Dirree maagneetii jedhama. Sararootni yaadaa kan humna maagneetii tokko agarsiisu sararoowwan humna maagneetii jedhamanidha. Sararoota yaadaa jechuudha tilmaamanii asuma akkuma nuti arginu kunoo kanatti kan wal hin fakkaanne fi kan wal fakkaatu gisee akkana wal finnu wal dhiibuu isaa agarsiisa. Kan wal hin fakkaanne ammoo humni jidduu kana jiru humna wal dhiibuuti, humna wal harkisuutu jira. Sararoota yaadaa jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Maagneetiin kallattii kaabaa fi kibbaa kan wal dhiibu tahee kaabaa fi kibbaa kan wal harkisu tahee kan kaabaa fi kaabaa kan wal dhiibu ta'uunsaa waa'ee seera maagneetummaa kan isa agarsiisudha jechuudha. Kabiraa kun egaa wal dhiibuu fi wal harkisuu isaati kan nuti asirratti ilaaluu dandeenyu. Inni biraa amaloota sararaawwan humna maagneetii kan jedhu kana. Sararaawwan humna maagneetiin alatti immoo bantoo kaabaa irraa gara bantoo kibbaatti yoo adeemu maagneetii keessatti immoo bantoo kibbaa irraa gara bantoo kaabaatti osoo wal hin qaxxaamurin diriirfamu jedha. Sararaawwan humna maagneetiin alatti immoo yeroo maagneetiidhaan alatti jechuudha bantoo kaabaa irraa gara bantoo kibbaatti deema jechuudha. Bantoo kaabaa irraa gara bantoo kibbaatti deema. Amma fakkeenya asitti nu kaayatoo jira. Bantoo kaabaa irraa gara bantoo kibbaatti akka garan akkanatti deemu jira. Bakka kanatti agarsiisutti jira. Isa kanarratti jechuudha. Bantoo kaabaa irraa amma noorzii irraa deemu jira. Garuu saawuzii itti deemu jira. Bantoo kaabaa irraa gara kaan deemu jira jechuudha. Asitti asirraa ka'eeti garam deemu jira? Garaan itti kan deemu jira. Bantoo kaabaa irraa gara bantoo kibbaatti deemaa jechuudha. Gaafa humni maagneetii jidduu isaatti dhufu ammoo gaafa humni isaa dhufu faallaa kanaati jechuudha. Faallaa amma wanta arginee kanaati. Sararaawwan humna maagneetii gonkumaa wal hin qaxxaamuran jedha. Sararri humna maagneetiidha gonkumaa wal hin qaxxaamuran daandii isaanii qabatanii deeman jechuudha. Sararaawwan humna maagneetii naannoo bantaawwanitti ni heddummaata waan wal harkisuun cimuuf jecha waan ta'eef humna maagneetii cimaan bakka sanni jira jechuudha. Kunis humni maagneetii baay'ina sararaawwan humna maagneetii irratti kan hundaa'u agarsiisa jechuudha. Humni maagneetii baay'ina sararaawwan irratti kan hundaa'u ta'uu agarsiisa jechuudha. Maaliif bantoowwan adda addaa san gisee wal bira keenyu
humni wal harkisuu maagneetii kana lameen jidduu jiru baay'ee cimaadha jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Baay'inni sararaawwan humna kana lameen jidduu jiru kan baay'atu ta'uusaa kan agarsiisudha. Kabiraa waa'ee faayidaa maagneetiidhaa yoo ilaalle maagneetonni faayidaalee hedduu ilmaan namaatiif kennaa jira. Faayidaawwan maagneetiin kennan keessaa muraasni fakkeenya tokko warshaalee keessatti wantoota maagneetoo fi miti maagneetoo adda baasuuf. Wantoota maagneetoo fi miti maagneetoo ta'an warshaa keessa jechuudha yeroo warshaa waa oomishu adda baasuudhaaf maagneetootti ni fayyadamana. Maagneetonni kooppaasota hojjechuudhaaf illee ni gargaara. Maagneetiin koompaasii waan jedhamu jira. Koompaasota hojjechuufis ni gargaara. Koompaasiin meeshaalee barnoota herregaa ittiin hojjechuudhaaf nu gargaaran fa'aadha. Meeshaalee elektirooniksii garaagaraa kan akka mootoroota, raadiyoo, televezyiinii, koompiyuutera, moobaayilaa fi kanneen kana fakkaatan hojjechuufis maagneetonni baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maagneetii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Meeshaawwan elektirooniksii jedhaman kan hunda hojjechuudhaaf maagneetiin isa keessa jiraachuun dirqama jechuudha. Kanaaf kan hunda ittiin hojjenna. Kun hundi maal jedhama? Faayidaa maagneetiiti jechuudha. Meeshaalee maagneetiitti fayyadamuudhaan hojjetaman jechuudha. Televezyiiniin akkasii, taabileetiin akkasii, sa'aatiin akkasii, sagalee guddiftuun akkasii, aarfooniin gurraa akkasii, every bakka qorsituun riivireejereetaraa hundinuu akkana jechuudha. Kanaaf kuni kana fakkaata mureetiin jira boqonnaa 7. Haa ta'u garuu deebisaawwan gilgaalota boqonnaa kana keessa jiranii yaalii fi gilgaala boqonnaa kan xumuraa kanas gilgaala boqonnaadhaa kan xumuraa jechuudha. Kanneenis isiniif hojjedheetan viidiyoo kophaa irratti isinii dhiyeessa. Hagasitti gaa nagaan naa tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.